yoo rakkinni yookaan haallichi jiru jijjiirama fooyyee ka qabaatu ta'e hundinuu ni callisna. Yookiin immoo maa inni waan tokko qabanneetuma akkuma gabaa ganamaa iyyinee yoo galgala dhiifnee biraa galle rakkoo kenna mitii jechuudha. Wantichi fakkeessuuf iyyine malee dhugaa rakkoo kenna mitii jechuudha. So waan kana irratti mee maaltu ture kan jedhu namoonni tokko tokko seenaati marii haa taasifnu. Bulchiinsa manfuuhaa okay namoonni ni seentanii qabxiiwwan ani isinii kenne kana qabadhaati seenaa. Kanaaf qabxiiwwan kana qabattanii osoo seentanii walii godhaa. Please share godhaati. Waliin gahaame waliin gahaati. Waan jiru irratti haa dubbannu. Yaadota gaggabaabaa carraa walii kennaa otoo dubbanne gaarii fakkaata. Namoonni seentanii seenaa please share godha. Amma dandeessanii jechuudha. Amma danda'ame sandalii السلام عليكم. اوي كيف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة رقم نجا الله وبركاته. أبو غلطو ميغا سغلين وتو في غلطو من سنجدا أمين كنجرو مسؤول ربي هذا. ها؟ سجلين كنجو. والفول. أنيس كنجرو أما سود ربي هذا. يا أبو ليسكي يا والله نتي كم من هدا كيس جرو من هدا كيس وجرا نتي ور من هدا كيس ونجرا إلى ميس أسوسي ترجسي في كاميرا تشوفني قالته أكاد يجبوا نجرو من جلا ديماني نتيس غافمو من سان أسينا أيومو ساعتي تام دفني نفودني أكاد يجرا sagaleen utaya obboleeyyan keenya kan dhiiga hakkisu achi keessatti yoo argite nyaanni sittin goru yaaboo maalumaa biyyaa baanee carraan keenya kun akkamitti akkana ta'e jennee baay'ee halkanii guyyaa dama ujjira isi warri biyya keessaa sagaleen utaa furmaanni keenya yoo biyyaa mootummaan nu godhe malee si wanni takka yoo biyyaa mootummaan Itoophiyaa furmaata nu godhe malee wanni takka wanni asii furmaata argannu takka hin jiru tanumaani hadaraa wanni dhaammadhu. Kulfii biyyaa mootummaan Itoophiyaa nutti hide amma asitti hatta arabni bira dalaynee yoo jennu isin biyya qabdanii nuun jedhan mee maal jennaan osoo bifa kana Itoophiinummaa kana qayyaruu danda'anii Baangaalii fi Paakistaanitti jijjiirannee haga halkan tokkollee bullu taana kuni waan ta'uu miti. Itoophiyaa jechuu amma saalfanneeti yoo asitti araba tokkoon ani Soomaalee jennaa yoo achi deemnee jenne garuu gaagawita duraatiif Itoophiyaan nu beekanii akkam taana. Kanaafi sagalee nu taha ummanni biyya keessa abbootiin keenya haadhotiin keenya biyyaafis ka deemee obboleeyyanuma keenya kanasi fakkeenyaaf namni biyya namaa jiru kuni dalagatee qaba ka dalagate kana biyya kana keessatti hin qabu biyyatti qaba gibira yoo jedhame qabeenyuma nuti asii dalaynee biyya sanitti wayin godhanne sanuma nurraa fuudhu jiran biyya san numatu guddisu jira. Kanaaf sagalee nuutaa hadaraa siin jedha. Assalaamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faatu galatoomii namoonni seenuu barbaadan kaafadhaatii. Kanaafi sagalee nuutaan akkuma jiru ta'e warrummaan biyya keessa jiru yoo ama sagalee ta'aa jirra. Sagaleen torbee hardhaatii hanga har'a ga'utti immoo akkamitti deemaa jira. Garaa hedduu walitti gurmoofnee waan kana qindeessinee hojii bareeda dalagamaa ture. Kaleessa akka gaarii ture. Arda inumaayyuu hin jiru. Wanti kun ajandama dhugaan warri diinni nu hin jedhu sabni immoo akkamii akka nuun jedhan sanuma jirra jechuudha. Moo rakkoo fooyya'insa wayiitu jira. Haalli jiru maaltu jira ka jedhume osoo yaada achi keessatti illee nu ibsaa deemtanii welcome baga nagaan dhufte. Assalamu alaikum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soona galatoomati illeeni dubbiin Oromootu beektaa wacuu malee torbaan takkarran dabartu furmaata dhufes waan garre furmaanni haa jiru harka mootummaa Itoophiyaa jira furmaanni guddaan. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh kallachu. Furmaanni guddaan harka mootummaa Itoophiyaa jira. Lammii fi kana dhaqqabachuudha jechuudha.
Garuu yoo mootummaan Itoophiyaa callisee warroonni wanni kunis hiikkaan qabu. Garuu silaa lammiin biyya jirtu san amma torbaan kana keessa ajandaa lamaa jira. Namoonni mana hidhaa keessa jiran kun irra guddaan isaanii warra kara wallooti waan jedhamu takka warra wallooti. Warri walloo immoo buqqee jira. Kanaafuu mootummaan fuudhee bakka itti galchuu hin qabu waan jedhamu takka dhiyaataa jira. Garuu kun dhugaa miti. Maaliif amma namoota hedduutti keessaa dubbisaa jirra. Namoonni achi keessa jiran warri Harargee jira. Warra Jimmaatu jira. Tigraaytu jira. Agendaalee warri sirna niftii kun agendaan uumuu qabu. Maaliif wantoota lama uuman. Tokko mootummaa Ijiptii waliin taniiti namoota achi keessa leenjisanii biyya galchuu deemanii waan jedhu takka illee uumuu jiran. Wantoonni akkanaa kun ammoo Oromoon akka achi keessa lubbuun ishii dhumtu godhaa jira. Wanti kun Oromoon qalbii qabdoo jiraatte qalbii itti kennee duuba ishii buu qabdi. Oromoon qalbii qabdoo jiraatte. Kanaafuu tokkoffaa ijoollee achi keessa jirtan illee Rabbi obsaa fi sabrii haa kennuufi nuti wanni nurraa eegamu Oromoon falli jara kanaa dhufe ammallee hin jiru. Ustaasonni keenya Sheekh Haajii faan Sheekh Amiin Ibroo faan mootummaa kana dhaqanii gaafachuun isaan dhoowwe maali? Waan siyaasa irratti ni lallabna. Lubbuu namaatiif lallabuu wanni isaan kute maali? Namni lubbuu namaa takka oolche Rabbi biratti illee galata qaba. Lubbuun namaa guyyaa Rabbi baase malee hin baasu. Ummanni hijibuun bu'aan qabu. Osoo ilmi kee ta'e, osoo na ta'e, osoo si ta'e, osoo soona ta'e, osoo obboleekkii ta'e, osoo ilma Sheemiin Ibroo ta'e, osoo ilma Shaamir Kamsuu ta'e, akkam osoo ilma Abiyyi Ahmad ta'e maaliif ka garaa walitti jabaanna? Kun garaa walitti jabaachuudha malee an dhugumaan siyaasaa feetu kaafaa'oo ta'e, feetu bilisinnaa ta'e, feetu nafxanyaa ta'e, feetu abbaa feete garuu kun dhimma lammummaati, dhimma sabummaati jara keenya. Qoosa dhiisaa sagalee keessan warroota bebbeekamoo addunyaa gubbaa jiran United Nation, Human Rights Watch ummata keenyas du'a naa oolcha save our people in Saudi Arabia prison yoo jette jalatti suuraalee ummanni keenya miidhame san jalatti poosti koomantii jira keessa ergu qaba ummanni keenya hundisaa hashtag godhu qaba. Kanaafuu hedduu takka jajjabaadhaa sagalee keessan addan dhaabinaa keessa warri biyyi jirtan hadaraa keessan sheekotii qeelloo ta'uu jiraattan hadaraa keessan rabbi jaati ilmi namaa dhumu jira wallaahi hedduu nu gaddisiisa. Wanti amma biyya baqaa keessa jira biyya Masrii keessa. Ummanni Arabaa kun nu tuffata ummata Afrikaa kana ummata osoo Masriin tun Afrikaa keessa jirtu yaa wasaq yaa qalbi siin jala. Saree siin jala obboleessa kiyya isin wasaqa siin jala. Kanaafuu nuti hagayoom tuffatamnee jiraanna ummanni kun parsantaan 90 Oromoodha. Yaa jara keenya sagalee waliif haa taanu. Kanaafuu obboleessa kiyya hedduu galatoomii wallaahi rabbi naati sun jaa rabbiin ummata keenya kanallee sabrii haa kennuuf jajjabina illee rabbi haa kennuuf. Jajjabaadhaa sagalee hin ta'e akkanumatti fi si hordofuutti jira galatoomii jaa yaada sagalee obboleessa kana kenniif. Yaada isaatiin na ta'e. Sona Adillee galatoomii warroonni yeroo ammaa dhimma lammiilee Itoophiyaa sagalee ta'uu jirtan maal keessanuu galatoomaa jecha. Dhagaa. Marti keessanii galatoomaa jecha keessaanuu irra caalaa yeroo ammaa kana warroonni Oromiyaa keessa teettanii ummata keessaniif sagalee ta'aa jirtan hedduu tokko galatoomaa ustaazota qabatee akkasuma hirmaannaa gaarii tokko irra jirtanii aartii Oromoo qabatee marti keessanii galatoomaa jecha. Biyya Suudii keessatti ammallee wanti ta'u jiru waan sagaleen teessan akka sagaleen teessan ol hin kaane ittiin qabaa jiranidha malee waan nama galchaa jiranidha miti. Guyyaa kaleessaa yoo argitanii waraqaa wayii raabsanii turanii mana hidhaa keessatti namoonni hedduun waraqaa san fuudhee dubbisaa ture. Kilaasii takka keessa namni jiru nama 250 nama 300 ho'itu jira. Waraqaan garuu kan seenee nama 50 qofatu seenee. Waraqaan kan ittiin dhufu nama 50 an obboleessi kiyyaa fi hiriyoonni kiyyaa mana hidhaa san keessa jiran waraqaan dhufe nama 50 qofaadhaan dhufa. Nu kilaasii keessa kan jiru nama 370 geenna.
sagalee ummata nu ta'u jiru kana dhoossuudhaaf ammallee silkii nurraa guuru jiranii malee waan nu galchu jiraniidha miti jedha warri mana hidhaa keessaallee. Inni kunillee waan ummata galchaa jiran hin fakkaatu sagalee keessanii fi ijoollee as keessaa iyyituu qaqqabanii jechuutti barbaadanii haalli yaadni isaanii. Inni biraa leencoon namni dhaqee dubbisee jiru wayii jira. Leencoo Baatii ambaasaadara Suudi Arabiyaa kan turedha. Galchiinsi ijoollee Suudi Arabiyaa keessatti hidhaa keessa jirtu maaliidhaaf ta'ee jennaan marii biyyoolessaatiin alatti yoo ta'e malee ammaaf haalli hin jiru jedhan. Haga marii biyyoolessaa kanatti lubbuun ilma namaatu mana hidhaa kana keessatti hin baati. Hagasin geetti mariin biyyoolessaa kun yeroo gaggeeffamu hin beeku ammaaf mariidhaaf mari'achuudhaaf paartiin martinuu hundaa'eetiin haala irra jira. Marii biyyoolessaatiin alatti goonaa ammaadhaaf akka itti galchaniin hin jiru. Nu yoo mootummaan ajaje malee galchuullee hin dandeenyu. Kun jedhedha leencoon. Amma osoo kun dhaga'amu Ustaaz Kaamil Shamsuu Faatii yeroo gabaabaa keessatti furmaanni haaromni ni argamaa jedhanii dubbatanii. Sagalee uummataa qabuudha malee nama galchuudhaa miti wanti kun. Kanaafuu mootummaan yoo danda'e galchuudha yoo dadhabe akkuma guyyaa kaleessaa bilisummaan jette san karaa banee hawaasni Oromoo sassaabee lammii ofii galfatudha. Furmaanni jiru yoo danda'e ofii galchuu yoo dadhabe karaa bananiitiin namni akka gara biyyaa galu ka qabu kafalatee kan hin qabne Oromoo walirraa kafalee wal galchuudha. Amma isa gochuudhaaf ila qabxiin keenya guddaan sagaleedha. Amma sagaleen keenyas gadi bu'eera. Lammaffaa galchuudhaaf fedhiin warra biyya amma kan gahee shoora olaanaa taphachuu danda'u mootummaa. Dhimma mootummaa ammoo iyyachuun lallabachuun rakkoo ofii beeksifachuun gubata keenya kana addunyatti ibsachuu especially warri Awurooppaa fi ardii Ameerikaa kana keessa jira warra UNHCR warra IOMO kana wajjin akka tireef jette san walirratti qabanii dalaganiiti waan kana sagalee ta'uu barbaachisa. Warri Suudii kun UN jala hin jiran, United Nations jala hin jiran miseensa miti. Garuu dhaabbilee akka UN warra IOMO warra migrant ta'a warra namoota baqattoota kanarratti haala kamiiniyyuu seenee ummata kana takka takkaan galchuu. Lammaffaa immoo mootummaanis yoo diinagdeedhaanis dadhabaa ta'e ummatatti deebisee ummanni sassaabachuu dursa kan kana hunda dursu garuu nummaanuu amma mee sagalee torbee tareerraa gardhaa iyyaa jirra. Amma dhiifneeyyuu daganneeyyuu meenuyyuu maal keessa jirra rakkoo ta'een akkamitti ibsachaa jirra. Namnummaan biyya keessa jirus ka callisee taa'aa ilaalaa jiru. Alallee kataa'u callisee har'a immoo waan ajaa'ibaa fidaniiyyuu Valentine's Day ka jedhan waan uffata diddiimaa uffatanii maalii jedhan kana leellisaa jiranii bara. Namni keenya hangana takka coraan qabu bara osoo namni achi keessatti ibiddaan of gubaa jiru guyyaa maalii jedhan jirtu aadaa Oromoo keessaa waan kana akkasitti hin beeku warri Habashaa የፍቅረኛ ሞሽ ቀን ነው ማል jedhan Amaariffallee guutuu beeku dhiifama. Isa qaba namni kennayyuu laala namni kennayyuu mootummaan bar dhugannu callise rakkoo teennaa ibsachuu hin dandeenyu rakkuma teenna tanu gubduu ibsachuu hin dandeenyu eessaan namni sodaateetiniin sagalee keenya dhaga torbee lama girrisaa wamaan nuun jedhan maqaa wayii nutti moggaasan torbee lama takkani na teennatun dheeratteeyyu akkaafuu dheerattee barsilaa torbee geetti guyyama lama iyyina namni illee du'u guyyama lama namni illee hidhamu guyyama lama hidhaallee ba'u gammachuun guyyama lama dhumatti waan biraa gatta'anii namni balbala fee gaccufatee haasa'uun jiru. Kanaaf mee ati akka nama rakkoo kan argaa jirutti quba qabuutti maal ta'uudha qaba? Nuhoo manni keenya ka alaaf keessa jiru maal gochuudha qaba jechuun barbaachisaadha. Yoo mootummaan kun rabbi godhee galfadhaan nuun jedhe alhamdulillahi rabbil alamin akka itti galfannuuf maa uffata qullaa baanee karaarra dhaabanne akka galfannu hin beekna san rakkoo saniif hin cinqatin jiruuf jireenya keenya dhiifne akka goone ijoollee tan hin galfanne garuu nuti hoo maal keessa jirra akkamitti ibsachaa jirra abbootiin keenya maatiin keenya gandaa hanga gandaan tagaxeetti akkamirraa dubbachaa jirra waan kana warrummaan sooshaal miidiyaa fayyadamaa jiru hoo maal keessa jira amma
dhiiseetiniin guyyaa ya ፍቅረኛሞች ነው የማኞች ቀን ማኞች ቀን ኦሊጋ ዶሳ ጅራ በረዳ ከናፍ ሜት ዋን ከነ ከምት sona wanti kun beekaa irra caalaan warra sooshaal miidiyaa irraa kun waan yeroo ittiin dabarsu barbaadudha malee marti isaa akkas quuqama qabaatee miti durallee. Ajandaan tokko osoo dhufee har'a wanti haaraan osoo dhufee akkuma amma guyyaa har'a afir wanni jechuu jiran kana wanti biraa osoo dhufee asumaan dagatamaa kun asumatti hafa. Warruma irraa dubbatu sheekoti maafi namoota tokko tokkotu irraa dubbata. Biyyoota arabaa kana keessatti ummanni Oromoo haga ummanni biyya faranjii keessa jiru garana gas jiru biyyaaf qarqaasan godhin biyyaaf faayidaa buusin biyya arabaa kana irraa ummanni Oromoodhaaf faayidaa buufatee jiru. Ijoolleen tun faayidaa buusanii jiran. Aartii Oromoo gargaaruu, uummata Oromoo buqqee dhaabuu, masgiidaa fi yataima wantoota gargaaruu irratti ijoollee biyya arabaa kan gahu hin jiru. Kaleellee qabsoon Oromoodha. Biyyuma kana keessaa Yamanidhaa fi biyyuma kanatti baqataa turan haga deenga aartist Nuwo Gobanaa Rabbi Taala Ramuu duraan isaan osoo gara Awurooppaatti hin deemin biyya kanatti kan imalan. Kanaafuu ajandaa bocuu dhiisanii ajandaan ganamaa galgalallee irra oolan jidduu keessa waa yaada ofii ibsatan rakkoon qabu. Ganamaa galgalatti wanti dubbatamuu qabu salaata shan irratti wanti dubbatamuu qabu waan kana ta'uu qaba. Lubbuu meeqatu asitti badutti jira. Nama asitti dhumataa jiru kana keessa namni tokkochi biyya sanii bu'aa buusuun dhabama. Yoo marti isaallee nama duwwaa nama olola taate namnummaan tokkochi faayidaa qabu uummata kana guutuu keessaa dhabama. Biyyi Itoophiyaa kan irratti ijaaramte Oromiyaadha. Amaarris osoo Oromiyaa waan qabneetiin waliin jiraachuuf hin fittu. Tigireelleen osoo Oromiyaa waan qabaanne Amaara cabsitee dhuftee Oromiyaa waliin deemtu. Ayyee daqiiqaa lama isinirraa isiniin kenninu daqiiqaa gaggabaabsa ka ila jababaafti kun eenyu maqaan kee diimaan kun ati ammoo ka keeppii dubbadhu. Yaa galatoomii sana galatoomii maaliifi dhugatti wanni kun ila ulfaata deebii tokko waa sunaa dhufe yeroo amma waa'ee rakkoon kennu kuni maaliifi rakkoo ibsatu numattuu laafi jettu kana Ustaaz Raayyaan waa jedhanii turan yeroo koronaa namoonni hedduu dagachuun malaa namoonni hedduu dagachuun malaa ni yaadachiisaa waan sanii carraa kana sababeeffachuudhaan yeroo koronaa san Ustaaz Raayyaan intarvii ta'aniitu waa haasan koronaan dachii tana chaayinaa fi maalii kana Jarman Faransaay kana fixe interview fidan Buraayee Ustaaz Raayyaa fidaniitu Ustaaz Raayyaa biyya keenya kana mee akkam jettanii uummata keenya kana of eeggannoo irratti koronaa yoo qajeelee akka biyya Awurooppaa kanan nu seene akkam jettanii jennaan Ustaaz Raayyaan beektan takkaa kana callisaniiti innumtuu koronamtuu yoo dhufe rakkataa jedhan nu rakkisuu miti wanni kun yoo xiinxallan hedduu deebii qabaa numa ila akka nu ta'aa jirruuf akka nu gooneefi rakkoon nu rakkifne ila dhugaa dubbachuudhaaf akka nuti akka saba Oromootitti akka hanga baay'ina keenyaatitti akka qabsaa'onni keenyaa fi gootonni keenya osoo iyyan osoo maraatan akka manitti nu biraa deemanitti rakkoon dhuftu nu hin rakkifne bakka kanatti. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Momenti senza gafat. Aye. Maaliif inni kuni namni tokko sabni tokko akkuma sabaatitti sabni kamuu waan rakkatte waan sitti gale tokko ciniinnattee biran tarta bira taruu qabdas yeroo illee bira si daban garuu immoo wanti rakkoon kun Oromootti deddeebi'uuf yoo jenne barreeffama xiqqoo takka guruppii irra kaa'ee ture qajeellee barreessuu baatu. Wanni rakkoon kun sirra deddeebi'uu fi cimina rakkoo dabartisan irraanfachuu. Wanni irratti jedhanama uummanni kun osoo edana gale gammachuun qabu. Maaliif wanti Oromoo kun yoo keessa deemtee laal nama yaadde. Seensisaa mee naa dhufuuti wanti keeliin keemee naa ergiiti baali in seenta okke warra suu mana hidhaa jiru keessaa okke ayyee.
wanni Oromoo kun nama yaaddessaa dhufaa jira. Maaliifuu jennaani yoo qabsooti ka du'e boollaa bahee akka waan qabsaa'u ka mana hidhaa jiru akka waan qabsaa'u ka hidhanii irra ta'an akka waan qabsaa'u ka qabsaa'u ka sii qabsaa'u yoo ka dadhabu taate ati yoo itti dabartee fuudhuu waan san hin dandeenye qabsoo ka dabree ka taasisee jireenya kee ka gammachuu ka sii kennan ka rabbi irraa sii kennan mirgaan jiraachuu lafa keerra jiraachuu biyya keetti galu amma mucaan kaleessa waraqaa nu qoodan maal jedhu suni ani saahiba kiyya waliin dhufne kallachi ni beeka waliin karaa kana dhufne sirriitti viidiyoo akkas irraa maree ture wanni akkasii sirrii miti biyyatti galaa jirra biyyummaan itti galaa jirru suni biyya akkamii mee dura ani asii galuu miti asii galuu baay'ee badaallee miti galtumaayyuu galtumaa hagamtu waan akkamtu eeggataa yoo yaadde rakkoo biyya yoo galte biyyatti rakkoo itti salphata. Amma sun isin namni warri yookaan naannoo magaalaa maal jirtan nuti warri baadiyyaa magaalarraa fagoo hanga hubannutti tarkaanfiin jiru mootummaan kunuu akka waan bakka lama jiru akka waan biyya keessa jiraniitti hubannu. Naannoo Finfinnee kan amma namoota hedduu yoo bilbilaan haasofsiifnu wanti jiruu fi wanti gara baadiyyaa jiru gara naannolee biraa jiru waladha. Sirriitti jabaata. Isa kanaaf wanti kun jalqabumatti akka sabaatitti rakkoo fi gammachuu qofa barbaaduuf lafa kana irratti illee dhalanne gammachuu qofaallee jiraachuun illee hin danda'amu. Kuni waan uumamaan kennan. Gaddaa fi gammachuu rakkinaa fi bal'ina walitti naqamteetti jirti. Isii kana keessatti akka qeerroo Oromootitti waxxarree jabaannee waan kamuu danda'aa kaan jalaa qolachaa yoo hin deemini akka sabaatitti akka jenereeshinii ammaa kanatti baay'ee tokko laafuuf deemna. Wanti garuu samoona kana ka'e dhiyoo kana galatoomaa isin hundi keessan kaka'ee nu jajjabeessaa jira. Nu dubbachiisaa jira. Fakkeenya gaarii ta'aa jira. Isa kanaaf wanti irratti xiyyeeffatamuu qabu rakkoo amma cinqabne tun hin furamti. Kana 100% sure. Homaa dhibbi haaduu, kumni haaduu, hagamaaduu. Garuu rakkoon sun maaliif dalagamte tokkoffaa xiyyeeffannaa barbaada. Rakkoon sun maaliif dalagamte? Laafinna keenyaaf dalagamte, laafinna kiyyaaf keetiif dalagamte malee jabina kiyyaaf keetiif hin dalagamte. Ulaa namaa dhaqanii ulaa Tigraay dhadhaayanii jalaa Tigraay jalaa banuu dinnaan ay deebi'anii lafa laaftu bishaan ciisa Oromoo tana irra gangalatan. Isa kanaaf xiyyeeffannaa kana yoo qabaatin jiraachuun keenya yeroo hedduu wanni nan irra deddeebi'ee dubbadhu namni saba isaatii fi amantaa isaan jabeessine uummata akka osoo qabsaayaa maalii ta'a Amaara Itoophiyaa fakkaatee jiraadhaa bakka Abirilikii amma fidan kanaallee waliin ta'u. Dhugaa dubbachuu yoo waan uumaan rabbiin sii kenne akka amantaa haa ta'u saba haa ta'u uumaa sii kenname san yoo jabeessite jireenyi kee inni deemu jabaata siif miidhaan rakkooleen sii miidhan nuti hedduu jenereeshiniin ammaa kun wanti inni raabsisaa jiru kana carraa kiyyallee isinitti illee dheeressee wanta kanarratti xiyyeeffannaa haa goonu. Ani amma wanti na keessa jiru ijoolleen amma galuu osoo hin taane xiyyeeffannoon qeerroo ammaa kun jenereeshiniin ammaa kun battanuu hedamoo akka acaaluun nuu dhaamee nuu iyyee deeme sanitti wal qabatuu hennaan gaafiinatti ta'ee inni sun guyyaa biraa deebii haa ta'u akkasitti galatooma sabboontodhan qaalibanti. Thank you godaanee jiru. Aye, sagaleen kiyya jira. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Daqiiqaa lama qofa. Mashallah yaada. Yaa ki daqiiqaa lama miti daqiiqaa takkaayyuu hin gabaabsanii na dura dhaabatanii. Maal jechuu barbaade gabaabuun? Yaa? Gabaabsi dafi. Ayyee galatoomi. Dubbiin ima haasayamtii dubbiin haasayamtu tun ammoo akka maastikaa adeemshamee akira ammoo bushaayee san harkaa ta'uuf deemti.
Wanni si kolfisiisu jiru akkana godhii kolfii yoo kolfuu feete sun. Maal jechuu barbaade bakka kanarratti waa jalqaba waan kana isin hunduun beeytanii jalqaba wanni kun jalqabamee fi yeroon ammaa kun wal fakkaatan. Yeroo jiddu galaa wantoonni haasa'amu dhugaan fakkaatu. Maaliif gaafa wanni kun duulli kun geggeeffamuu eegale namoota muraasan sanuu guyyaa dheeraa fudhatee hin dandeenyu irratti namuu gartee haasa'ee ceebbaatumaa waan kana eegale wayita eegalee deeme ammoo addunyaan guutuun irratti hirmaate irratti wace walumaan arguu jirra. Yeroo san warri waan kana jalqabee fi yookiin jalqaba waan kana eegale hundu inumaan dubbatu iyyuu. Maaliif ree addunyaa guutuu taasisuu jira. Hatta ka sabab sablammii Itoophiyaa yuun ta'in ka biraatu haasa'u jira. Amma ammoo akkuma amala keenyaa san ta'u jirra waan ta'eef waa tokko jechuu barbaada. Ani yoo homa fedhellee ta'e haasawa kiyyallee hin jijjiiru kanarra. Mootummaa jettan. Jarana mootummaan waan nun beeyne nu caala beeka. Miidhama ijoollee tanaa nu caala arguu jira. Mootummaan dantaa irraan qabu. Xiqqishumallee dantaa irraan qabu. Tokkoffaa yeroo liibiin kun seenamu bakka garagaraatti affeeramee kan dubbatu ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jiran. Sonaati Oromiyaa jirtaa fakkeenyaaf fatiin amma ba'e Saudii jira, Nuur Suudii jira, An Suudii jira, namoonni hedduun keessa jiran Suudii jiraachuu danda'an. Namni biyya biraa jiran waan kana irratti hin hirmaatan jechuufi miti. Nama tokkoof jedhee maqaan biyya sanii waamamuun hin barbaachisu. Nuti Oromoon biyya alaa jirru, nuti Oromoon sooshaal miidiyaa kanarra jirru osoo afaan tokko waan tokko hojjennee waan barbaanne waan mootummaan nun hojjenne hojjechuu dandeenya. Hayyoota qabna, beeytota qabna. Dhiibbaa yoo irra goonee haasoyni kenna ammoo wayita ajandaan tokko ka'u akkuma dheengadda bar namni hunduu ijoollee tanaa rifateetii miti. Kuni beekamaadha. Namoonni hedduun hin shawwadama. Ibaluu peejii qaba, ibaluu waansan qaba, ibaluu aktiivistii, ibaluu dubbatee ilaalami. Hundi isaaniituu jaalataniitii miti. Maqaan kiyya nafiniidha. Bakka waan uummanni jiru kana keessa ani nafiniidha malee ijoollee tanaaf dubbachuun dhukkubsachuun haga isaan rakkoo san keessaa ba'anitti haga isaan fursaa yookiin furmaata tokko argatanitti sagalee ta'uufidha malee shee ibaluu dubbateen aktiivistii ibaluu dubbateen ibaluu dubbateen hin barbaachisu. Ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jiran rakkoo dheengaddaa caalaa irra jiran. Dheengadda feestaala qabbanaa'ee ho'ee feestaaluma saniinuu gubataa jiran. Har'a feestaaluma sanuu qaban. Jarana ani waan biraa wanni jedhu tokkollee nu hin jiru. Ajandaalee dhufu waraqaa kennanii galchuu hedanii maalii hedanii akkuma nu dhukkubsannee yookaan waluma affeerree dubbannu kana mootummaan kun ijoo ajandaa kana cufsiisuuf namoota afaan isaa tahanii dubbatan ijaaree irraa dubbataa jiran. Yookiin mootummaa waan san godhuu hedaa mootummaa barra hundi isaanuu arakkiloo keessa yookiin mootummaa waliin hin jiranii bara. Akka nama beekaniin akka wal deeggaraniin mootummaa irraa dubbatan kun paartii miti. Kun sabaa fi sablammii gamaa gamana wal qoodu miti. Kuni amantaa miti gowwummaadha. Mee xiyyeeffadhaa warra mootummaa kana deeggaru. Yoo ati waa dubbattu mootummaa irra dubbata. Mootummaan kun garuu kan Itoophiyaati. Kan miidhamaa jirulleen Oromoo qofa osoo hin taane lammii Itoophiyaati. Jarana nama hin jaalatinaa kaayoo namaa jaaladhaa malee mootummaan kun homa fedhellee yoo ka ta'u ta'e isaa miti. Kaayoon inni deemuuf dhala namaa kamiifuu rifannoota takka illee hin qabu. Kanaafuu wanni jechuu barbaadu Oromoon addunyaarra jirtan ka afaan wal beenu Amaaratti iyyuu hin dandeenyu, Tigiratti iyyuu hin dandeenyu. Isaan illee iyyaafii jiran ta'uu danda'a iyyuu baatan. Dhimma waliin nu ilaallatu sun. Garuu kan nuti waliin boonnu ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan. Kaleessa dubbattee haala yeroo waliin deemtee peejii fi yuutuubii kee fayyadamte har'a ijoolleen rakkoo gaafaatiin dubbattee san caala jiran waan ta'eef rakkoo kana keessa akka isaan bahan ajandaa kana hin dhiisinaa, ajandaa kana hin qorrisiisinaa. Garuu akka an amma haasa'u kana ajandaa kana hin qorrisiisinaa namaan jecha anummaan yoo ka qorrisiisu taate dhiibbaa walirra geggeessuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu furmaanni yeroo ammaa kana jiru ijoolleen biyyalleen qoonni isaan taphatan parsantii 100 keessaa 90 homa takka ijoollee naannoo magaalaa jiranii fi ijoollee duraanuu gartee sabaaf dubbatan yoo ta'e malee hawaasni keenya dammaqiinsa takka illee hin qabu. Yoo ati sitti haasoftu ammoo miidhamumaa fi dhugaa qabdan miidhamtan dhumtan sin jedha. Miidhamuuf dhumuu miti as keessaa nu baasaa jenneen gadi bahanii sagalee ijoollee tanaaf ta'uun barbaachisaadha. Namoota afaan nama biraa tahanii dubbatan namoota akkas jedhan ijoollee sammuun hidhartee yoo waan tokko jedhaniin sobamtee miidiyaa irra baatu kanneen laaluun hin barbaachisu. Akkuma nama gartee ajandaa kana cal'isu qeeynu ijoollee ajandaa xixiqqoon mana hidhaa san keessatti gowwoomfamaa jirtullee dhugaa isiitti himna. Ijoolleen mana hidhaa keessa jirtan tasumaa wanni barbaade wanni isin irraa gabbaatanii dubbachuu qabdan
galtayyoo isiniin jedhanii xiyyaara isin korsiisan gad isin buusaniyyuu keeka as keessatti dhaabeef dubbadhu malee gallee jirra alhamdulillah jettee harka dhabuun sirraan barbaachisu. Nama dhuunfatii fi miti. Nama dhibbaaf yookiin 10 fi miti ka dubbachaa jiru. Lammiin keenya guutumaan guututti ka sagalee isaan hin dhagayin hedduun isaanii miidhama gugurdaa keessa jiran. Dubartiin boohaa jiru. Dhiirri boohaa jiru. Miidhama isaanii akkana jennee hin himnu. Kanaafuu furmaataaf hawaasni biyyas haa dammaqu. Dammaqu yoo baatan isin warri biyya alaa jirtan. Warri daataa fayyadamuu dandeettan sa'a 24. Dhimma kana ajandaa godhadhaa. Jawaalli keessan isinirraa waan takkan ta'u. Kiiloon keessan kanaa jedhee hin xiqqaatu. Namoota ijoollee tanaaf sagalee ta'uun kiiloo keessan gadi buusa isiniif fakkaatu hedduutu jira takka lamaa miti. Yoo uummanni waa jedhe homa san qooda keessa baattee gara hanjaa geessitan. Miidiyaa hedduu fayyadamna argaa jirra waan ta'eef nuti hawaasni ijoolleen Oromoo addunyaarra jirruyyuu haga mana hidhaa san hin seennetti wanni nu godhuu dandeenyu waan kanaa oliitu ni jira. Garuu ammoo wal taasisamu jira dhugaa rabbii dubbadhu Afrikaa ka jirtu. Dachii Afrikaa keessa ka jirtu, dachii Awurooppaa keessa ka jirtu, Ameerikaa, Eeshiyaa keessa ka jirtu warra Saawud Arabiyaatiin alatti ajandaa kana yeroo baay'ee yeroo ajandaan kun ka'u nu waliin nu caala ho'iftanii qabbaneessaa jirtan. Dhugaa rabbii dubbachuuf nama tokko sabboonummaa fi dhukkuba lammii kanaaf qabutu isin keessaa dubbatu jira malee nama lammii isaa kan dubbatu akka gowwatti ilaalu jirtan. Maal? Deemtee itti fuuf. Daqiiqaa lama jenne. Daqiiqaa lama qabdaa itti fuuf. Akkanatti ilaalu jirtan jechuudha. Kanaaf haasa'amee namoonni seenan carraa haasa'ee fi haa geggeeffatanii wanni an jedhu namni biraa dubbii nama sharafaa ijoolleen biyya biraa jirtan irra deebi'uudhaan ajandaa nu caala ho'iftanii qabbaneessuu kanarraa gara furmaata akka ijoolleen argattutti galmaan geennaa ka jedhu dhiibbaa kana waliin haa goonuu isinin jechuu barbaada. Yoo carraa argadde booda deddeebi'a yookiin nuurs. In deebita amma dhiifama kallacha kiyya bakka si baasaa namni biraallee haaseenuu hin deebitan hordofi. نور اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. جالن كيا وني باين دبتامي جرا وني عفيتي نهارات دبتو سنلن جرو وان باين دبتاني دانو بلين كيا واحد دورا دبتا جران akkasuma ammoo osoo guyyaa guutuullee haasa'u le saa 20 furullee haasa'u le haasa'u ni kennan dhumatu madaan kennan dhumatu rakkoon kenna ifaadha. Dhugaa qabnu kana caala garuu soba nuti deemnuun irra guddata. Dhugaa nu qabnu tana caalaa soba nu ajandaa godhanneetiin ittiin fiinutu dhugaa teenarra mul'ataa jira. Dhugaayyuu baay'ee qabna obboleeyyan kiyya. Dhugaa irratti haa hojjennu tokko. Dhugaa irra dhaabbannee walaa deeggarru. Nama jechuun namummaan isaa ka ibsamuun dhiqattee dibatteef yookiin namatti fakkaatteef miti. Waan nama fayyaduu fi waan hawaasa kana itichu yoo hojjette qofaadha. Obboleeyyan kiyya rakkinni isaanii rakkinni har'aatii miti. Har'a dammaqnee galgala namni martuyyuu waan qabanuu dhabnee iyyine malee waggaa tokko oliif waggaa 2-3 akkas rakkachaa jiran. Rakkoo isaan rakkataa jiran kana ammoo nam tokko nu arguu dhabee jennaan har'a gubannee gabbaane. Gubata gabbaane kanaaf nu waliin baatanii jirtan iyyitanii jirtan. Akkaataan itti sagalee walii ta'an akkaataa qaba. Akkaataan itti wal bira dhaabatan akkaataa qaba. Nuti har'allee kan bira dhaabadhanneef ijoolleen sun akka furmaata argatan akka ammoo rakkoo san keessaa bahan hundi keessanuu xiqqaa guddaan haga furmaata waan sanii arginu alaangalina gabbahaa dhiyyaa jenne malee yeroo saniif mirqaanaati akka nama dhugeetti achi deebi'aa fincaanu ta'e dachaa hin jenne. Nuti nyaannee dhuyneet akka gaarii firaashii gaariirra ciisneet gabbaanee dubbataa jirra. Sagalee gaariidhaan qarannee dubbataa jirra. Dhiqannee dibannee as baanee dubbataa jirra. Jarri garuu rakkina san keessa ta'anii nyaatanii garaan qaban, uffatanii birraan qaban, dhuganii arrabni isaanii jiidheen qabu. Isa san keessa ta'aniit madaa ofii san ofii gaccabsaniit ummata keenya ka ala rakkataa jiruuf iyyaa turan. Ummata keenya ka ala rakkateef lallabaa turan dhimma ofii san dhiisanii. Nama nuuf jedheetiin aarsaa kana kafale akka dhiigaa akka oromummaa akka yookiin warroomaa akka biyyoomaa dhiisiiti nama nuuf jedhee nu cinaa dhaabbatee galanni isaaf malu har'a kolfinee dhiisuu miti boruu rakkoo isaan keessatti ilaaluu miti. Har'a du'aa jiran obboleeyyan keenya mana hidhaa keessatti du'a isaan du'an san reeffa irraa baasaa jiran. Feestaala kalee jedhe uf jala buufteetiin ofirra buufteetiin cifti sanillee irraa saamsifne irraa guursifne.
yoo qullatti hambisnee biraa galle maalitti dhiifnee galla waa siisinee moo waa itti siisine obboleeyyan kiyya walumaa galatti waan isin jechuu barbaadu haasaa baay'ee jaallan kiyya raasanii jiranii gara gabaabinaatti deebi'a waan isin jechuu barbaadu warroonni biyyoota alaa jirtan biyyoota garagaraa jirtan mana ciiftanii akka gaarii nyaatanii dhuydanii tumaan Facebook irratti as baatanii yookiin social media ma fayyadamtan as baatanii daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 nurratti hin kolfina yoo dhugaa oromummaan isin dhagame yoo dhugaa biyyummaan isin dhagame yoo dhugaa miidhamni ijoollee sanii isin quuqa isin dhukkubsa taate warroonni biyyoota dimokiraasii keessa jirtan gabbaa haatii sagalee keenya dhageessisaa hanga deebii isaa argattanitti gabbaa haatii iyya iyyitan kana ammoo akka kaleessaa san dhimma siyaasaatiin walitti hin erkisinaa dhimmi kun dhimma lubbuuti dhimmi kun har'a reeffarra kenneetiin hundi kennaa iyyaa jira janaazarraa iyyaarra jiraa kennaa miti du'aan kennaa iyyuu kabaja dhabeetiniin akka saree akka nama raqaa farda namarraa harkisu kararratti darbamaa jirra. Gatama kana keessaa wal baasuuf rakkina kana keessaa wal baasuudhaaf kolfinee taphanneetuma dhiichisnee yeroo fursa argine yookiin namuu argine nama fakkaachuudhaaf jecha as baanee dubbannee gara sirba kennaa deebi'uun hiikallee nuun qabu. Quuqama ijoollee tanaatiif furmaata ni laanna yoo jenne hanga deebii isaanii argannutti hundi kennaa ol dacha'uudhaan qabnu sagalee kenna itti hafuufnu. Sagalee kennaan obboleeyyan kenna bira haa dhaabannu. Warroota ammoo dhimma kanaan laamsheessuudhaaf yookiin sagalee tana ukkaamsuudhaaf ajandaa jijjiiruu barbaadan har'allee borullee nuti isaan hin dhageenyu gurra isaan hin dhageenyu illee hin qabnu ija isaan hin agarru illee hin qabnu. Eenyullee hin dhageenyu akka dhuunfaa kiyyaa ta'e dubbadha kana. Naalleen fudhatu naalleen liqimfamu. Ajandaan tokkollee nu barbaachisu sa'aatii kanatti furmaanni keenya kan nu barbaachisu galuu ijoollee kanaa qofa. Wanni walii nu galchullee wanni walii nu araarsullee wanni walitti nu fayyisuu fi wanti walii nu oofullee galuu ijoollee kana rakkoon ijoollee kanaa furmaata argate rakkoo kana keessaa bahu. Siyaasa gaggeessuun yoo lubbuudhaan jiraatan biyya ijaaruu yoo lubbuudhaan jiraatan nama waliin dubbachuu yoo lubbuudhaan jiraatan nyaatanii dhuganii akka gaarii sirbanii caffaranii cidha godhatanii dhiichisuun konsartii fiiguun yoo lubbuudhaan jiraatan osoo qaamni kee cinaansa raaciteetiin asiin madaayeetiin asiin gaccorroqu hamileen ati argattee ittiin sirbituu fi ati ittiin dhiichistu ati konsartiidhaan fiidu kamillee hin jiru. Reeffa ilma namaatiin dhiiga ilmaan Oromootiin siyaasni ati geggeeffattu kamillee hin jiru. Kanaaf mootummaan si jaalatullee mootummaa akka keetii yoo ta'e malee hin jira jedheellee hin yaadu. Kanaaf hundi keessanuyyuu kallattiidhaan dhimma kana gara fuula biyyaatitti deeffannee maatii keenyarraa jalqabee hanga qaama mootummaatitti akka ijoolleen tun nuu bahaniif kallattii kanarratti hojjechuudha qabna. Gadi bahaatii hundi keessanuyyuu nama tokko lama qofanii ilaalina gabbahaatii dubbadhaa gabbahaatii iyyaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Achirratti haa hojjennu maatii biyya keenya keessa jiran qeerroo fi qarree akkasuma ammoo hawaasa keenya abbootii qabeenyaa abbootii gadaa abbootii amantaa kamiyyuu hifanne osoo hin jenne galgalaa ganamatti mataa isaan dhukkubsine namoota kana dambasinee kakaasuudha qabna. Hawaasni keenya sirriidha rafee jira beekamaadha. Hawaasni keenya rakkotu isa raffise miidhamatu isa raffise beelatu isa raffise gidiratu isa raffise cunqursatu isa raffise sodaa mootummaatu isa raffise beekamaadha. Ifa nama kamiifuyyuu kun dhoysaan jiru. Isaan sodaatan sanillee ka'onnee itti godhuu ni qabnu. Dhimma siyaasaa uffannee osoo hin taane dhimma bilisa lubbuu namaa ta'e rakkoo tana wal baraaruudhaaf jecha namni kamuyyuu kaleessa nu jarana gaafa qabamu biyya kana keessa gaafa hidhamnus Oromoo taanee hin hidhamne. Oromoo waan taane qofaaf hin hidhamne. Itoophiyaa waan taane qofaa Itoophiyaa jedhamne jibbamne. Itoophiyaa waan taane qofaaf hin jibbamne hanga har'aatitti naannefamaa jira. Miti Sumaaleen ollaa keenya har'a nu bira kabajaadha. Kabajaa qaban makiinaa keessa si dhufanii taaksii keessa yoo si dhufanii ID yeroo si gaafatanitti eessa ati yoo si jaa Sumaaleetiin ID sirraa fuudhanii ilaalan gasi dhiisan. Itoophiyaadhaati jennaan garuu Mr. Kiisiin teenaaftu paantii keessa si soqan waan ati kiisaa qabdu jawwaala kee kiisaa si fuudhan mallaqa ati dalagattee kiisaa qabdu kiisaa si fuudhan. Tokkochi siin deebu amaanaa sii kenneedhaan amaanaa isaanii bakka buusan hin agarre. Isaan hin komannu biyya isaaniitu nutu seera isaanii cabse. Wanni mootummaan Suudii haga xurii qeensa jalaa tana nu godhe takka hin jiru. Kabaja nuuf godhe malee hanga har'aa keessatti. Kunuunsa nuuf godhe malee hanga har'aa keessatti. Ilma namaatii miti horii nuuka abbaan qabne bineensa waan isaan beeknetu nyaatama. Takki hattuu nyaata takki bineensa mukaattu nyaata. Nuti har'a bineensa sanuyyuu hanqanneeti reeffi keenya akka saree akka reeffa harree yookiin raqa harree kararratti darbamaa jirra. Kanaaf obboleeyyan kiyya
haasaa ooluun gatiillee hin qabu asirraa lallabuu fi iyyuulee ni kallee hin qabu haasaa oolullee ammoo waan namni haasanii yookiin waan sammuu namaa keessa jirre haaraa wanni maddisiisnee nu haasoo hin jiru har'aa boodattis wanta kanarratti haasa'uu osoo hin taane kallattiidhaan hundi kennayyuu hojiidhaan haasa'uudha qabna. Hojiidhaan kallattiin itti haasa'uu qabnu akkuma reef isiniin jedhe kana abbootii qabeenyaa, abbootii amantaa, abbootii gadaa, hawwota teenna akkasuma qeerroo fi qarree biyya keessa jiran kamiyyuu qindeessinee kakaasnee akka isaan hamilee nu godhatanii haadholee daa'immanii qabatanii waajjira mootummaa kamiyyuu afoo dhaabbatanii akka isaan hojiin hojjenne hojii biraan hojjenne ajandaa goonee fi hojjechiisuudha. Dhimmi kun akka furmaata argatu yoo ta'an yoo ammoo asumarraa namuyyuu peejii keenyaan guddifatu yookiin laayikii laakkayuudhaaf asirratti kalallabnu taate dogongorree jira kuni dirqamni yookiin quuqamni sabummaa nu fidee osoo hin taane dhimma dhuunfaa dantaa teennaati yookiin yuutuubii fi laayikii yookiin koomantii teenna ta'e nu fide malee dhimma lammummaatii miti. Dhimma biyyummaatii miti. Dhimma dhala namaatii miti. Lubbuu namaatiif asin dhufne jechaadha. Kanaaf kallattii sanarratti haa deebinu isinin jedha. Jajjabaadhaatii ulfaadhaa galatoomaa ani kanuma isinin jechuu barbaada yaada haaraas hin qabuuti obboleessi keessoo naaf feeruu keetiif hedduu ulfaadhu galatoomii akkasuma ammoo ta'aabiin ati jidduu kana keessatti galgalaa ganamatti godhaa jirtu waan hedduu nama gammachiisuuf namatti haa tolu ulfaadhu galatoomii galata si barbaachisaa fayyaa nagaa keessa naa jiraadhu hojii kee baay'ee nama boonsaa nagaa naa tura obboleen kee hundi keessanuu. Ulfaadhu fayyaa ta'ii namoonni amma dhufu jirtan kun maaltu furmaata ila waan tokko beeka aktiivistii warra mootummaa dhimma kana baay'een warkaa wal keessa dhahaa jiran isaan hin dandeenyu isaan warra ajandaa ati uumte irratti goolii sitti galchu maaliifi muuxannoo qabanii siistama sirreeffatan nu siistama sanis hin beeknu iyyuu girrisu keessaa bahu dirree namaa dhiifne jechuudha. Kanaaf ammatti immoo qabxiin guddoon jalqaba kana sooshaal miidiyaan iyyaa jirra arxarraa kaleessarra arxa inumaayyuu hin jiru kaleessa illaa fi parsantii 50 arxa zeeroorra jira. Maa inni kun namni keenya maa of hin gaafanne waan ofiitti rakkannu ka luqqa'u nuyi ka buqqa'u nuyi ka beela'u nuyi ka dhoobatu nuyi ka achitti muudiitti qabatanii isin baasu jedhanii waraqaa gogduu seeraa bahii hin qabne waraqaa gogduu qalamaan hin barroofne irsaas hin barrooftu shawwadamu nuyi ka rakkoo kanallee ofirraa dagatu nuyi maaliif wanti kun ka jedhu osoo warri as keessa jirtan kunniin lamaan illee yaada daqiiqaa muraasa osoo nu dubbattanii gaariidha. Ahmad baga nagaan dhufu. Baay'ee galatooma baay'ee galatoomi sona kan jechuu barbaadu yeroo jalqabaatiif namni hundinuu torban dabre keessa duula godhaa ture fakkaatee feestaala uffatee maal jedhaa ture amma yeroo kanatti guyyaa jum'aatitti sagantaan biyya keessa jedhamu akkuma salaatameen hiriira bahamuu qabaa jedhanii turan kunis akkasumatti hafe ammas rakkoon keenya ajandaa gara adda addaati guurree guyyaa lama sadii iyyanii feestaa lama uffatanii yoo achi deeban ammoo ajandaa godhatanii hooma addaa kana jala deema bakka namni suuraa poosti godhuudhaan ajandaa gara biraa barbaaduudhaan ijoolleen keenya akkasittiin miidhamanii mana hidhaa keessatti hafaa jiran ammas horoqaan dheengadda kaleessa kennan sunis horoqaan kennamu kun horoqaa seera qabeessa yoo ta'e chaappaa qabaachuu qaba. Horoqaan seera qabeessi sila wantuma akkanumaan ka'eetti irratti qalamaan barraa'e sun sila chaappaa qabaachuu qaba. Akkanumaan ka'ee nama badeetti waan galmeessi natti fakkaata. Kanaafuu sagalee uummata keenyaa ammallee baay'ee xiqqaatee jira. Baay'ee miidhama keessa jiranii amma fakkeenyaaf hiriyoonni keenya kaan asii wajji ture yoo xiqqaate nama 10 ka gahan jechuudha. Mana hidhaa keessa jiran haati daa'imman mana hidhaa keessa akkasiin ijoolleen ulfaa achiin mana hidhaa keessatti akkasi badanii namni waa'ee isaanii dubbataa hin jiru ajandaa addaa baafatanii namoo ajandaa addaatiin dubbataa jira jechuudha. Kanaafuu kun nurraa dhaabachuu qabaa sin jedha galatooma. Galatoom fayyaa ta'e ulfaadhu Ahmad itti fufii atis galatoomi namoota hedduutu yaada ati waliifis sheer godhaamee namni maal isii namni kenna kun maal waa isin kadhataa hin jirru kana sagalee keessanii wal jalaa dabarsaa namni hedduun haaseenu dhufe itti fufi Ahmad. Okay, ani kaleessa dura maanuu dubbii adda sii baasuu kun ture ni yaadatta dubbii tuni akka soba taate yeroo masaliin adda sii baase dhugaa taatus
yoo dhugaa taate tuma dhugaa taatullee uummanni kun namuma muraasa galchanii nama dila san hin galchanii namuma kuma tokko faa galchanii xiyyaa footoo 100 maxxansanii waggaa 3 akkana godhaa jiranii hanqubaan qabaan sinje waan information sirriitti quba qabuuf si dhugaa yoo jenne dhugaa keetti kalee isa barsantii 50 ture arran daaf kun dhabameen agartu namni mucaan amma beesan dhugaa isaati ijoolleen amma irra guddaa naggada godhatti ijoollee Suudii tana naggada godhatti namni namaaf tokko sagalee tuhu akkuma waraabessi guddaa bahee niyyu si galee akkanumatti ni yoo namni isa dhaggeeffatu baachuu waan godhuu qabu hara formaata amma rakkoo dubbanne bar rakkoon dhumtee bar anammoo Suudiitti bilbilee mana hidhaa bilbilee amma namni tokko ijoollee yuutuubii kun bilbila kaardii bitatanii wono akka biyya Kaayiroo kana faadha warri akkasi guruubii yuutuubii ijoollee tanatti hojjetu irra caalanii kaardii bitatanii ijoollee Suudii bilbilanii gaafatan gaafii intervuu godhan obboleeyyan keenya kuni furmaata miti ati soonni kaardii bitatee yuutuubiitti nagadachuudhaa miti maali furmaanni isaanii already namuu dhaga'ee jira Abiyyi quba qaba Joo Baayiden quba qabu namni quba qabne hin jiru waa ijoollee Suudii miidhama isaanii amma furmaanni eenyu harka jiraadha yoo furmaata irraan haasoyini kaarduma bitattee laayivii seentee quraana qabattee booyuun iyyuun sheer godhaa jechuun faayidaan qabu mee namni silaa walii gallee akka mucaan amma beesan jimmaa kanarratti nama hedduu poost godhe itti ergee jechuudha garuu hanqaanaan itti erguu hanqaanaan itti wanta jiru ani nama tokko nama 200 bakkanatti hin ergine messenjeraadhaan nama 200 keessa nama 30 miti ka sheer godhe waa'ee jimmata gubbaa hafarsuu qabna yoo xiqqaatillee ta'u alaa kulli haal ummata biltsiginnaa waliin haasofnee jirra kaleessa laayivii yoo xiqqaate ani yeroo 8 moo 9 si hojiidhaan seena jechuudha ati dabalatee kalee moodeen gadda guyyuma kana nama hojiidhaan akkanuma invite jechuudha achi keessa nama waan hedduun arke walitti sona hin dadhabin dhugaan siimaami hin dadhabin wanni jiru maali ni beeta gabaabdumattuu ifa nuu godhanii jiran itti bilbilee laayivii irrattis bahanii akka Mustafaa Jaarraa ummanni hedduun waliin haasofnee jira juuntaa fi shanee achi keessa jira mootummaan wanni galchuu dideef kanaaf mootummaan warra shabbaarii achi keessa jiru hanqa qulqulleeffatu ifirraa abdii muradhaa jee namni afaan hin bihee kun laayivii isaa ammaa si arga linkii si galee waliin haasofnee nama 800 nu laalu ture yeroo sanii rakkoon warra mootummaan juuntaan leenjistees mootummaa Suudii maqaa Itoophiyaatiin shoor orkeestitiitu mootummaa Suudiitiitu harkaa qaba malee sheekko haasawaa jira amma inni iccitii nu hime dubbiin gabaabduudha maal sinyaan siyaasaa wajji waliin makini jaa no mootummaa kanaatiitiitu galchuu dide amma ndaam gadi bahanii juuntaa fi shanee jaa jira dhume dubbiin gabaabaa wanni rakkoon jirtu tan namni beekuu qabu fedhan rabbi yoo galee hagalu hatu isaatu garuu hin dubbatina Abiyyi miti galchuu dide biltsiginnaa miti galchuu dide mootummaa Itoophiyaatii miti galchuu dide numa iyyaa sinjaa jenneetuma walla eenyu galchuu dide yookaan mootummaa Suudii isaan amma dhugaa jirtu walitti himna yoo laal aboo ustaadoonni sila ani waan tokko abbaan fedhe haa aaru abbaan fedhe haa gabbalabbatamu ummanni achi irra jiru irra guddaan islaama 90% islaam warri amantaa biraatillee dhimma kana abbootiin amantaa gadi bahaa dubbataan jiran garuu oromummaa walitti gita isaa waa ta'an nuti oromummaadhaaf lolaa jirra tokkummaa biyya ijaaruudhaaf lolaa jirra ummanni kaanillee baay'ee dubbachaa jiru dhugaan isii mul'atu jiru yoo dhugaa dubbachaa lafa kaayaan hin jenne yuutuub qofaadhaaf afaan banuun ummata kana burjaajeessu malee faayidaa miti ummanni kun koree takka jira koreen mee dhaabbatte koreen ilaarraa maal dhaabbatti koreen dhaabbattee ummata kanaaf yoo xiqqaate qulqulleessitu amma gaafa majlisa barbaadaas koreen dhaabbattee dhiigni jillisan dhangalee ummata kanaaf dhiigaa miti ani lubbuu wareega ummata kana koreen
abbaa gadarraa haa ta'u koree islaamota irraa haa ta'u ta ortodoksii haa ta'u ta protestaantii irraa haa ta'u ummanni koo walitti ijaarame formaan kate maali rakkoon tuni baasii nurratti beekuun baasa akkamiiti ja'anii mootummaa naannoo Oromiyaa hojiidhaan fuula duratti bahanii waliin haasawanii mootummaa federaalaa hojii waliin haasawanii mootummaa Suudiidhaa waliin haasawanii rakkoo jirtu ummataaf ifa godhu ummanni sabbootaan mala isaa dhawata ilmaan isaa dandamachiifachuudhaaf kun siyaasa hojii wal qabachaadhaa miti kun lubbuu nama tokkootii miti nama miliyoona dhiyaatee jira kuma dhibba akalee akka gaarii si ibseetiin jira yoo na wanni tokko sadarkaadhaan lafa bu'aa hin deemne amma ji'a 5 dura festaala kana dhufne uffanne iyyine waan ana takkichaa hin tahin hundi festaala guyyaa 2-3 booda dhiisee kute ammas ji'a 2 booda deebi'an kutan ammas ji'a 2 booda deebi'an kutan ammas kunu laala bakka itti jiru nama amma ifaarsuu kiyyaamati si galee reyaalitii dhugaa jirtuun siimaa jira si galee ji'a festaalaa kun akka uummanni attenshina fidee dhufu ka fidiyaana garuu guyyaa 3 irraa namni achi booda uffatee hin jiru san booda ji'a 2 booda dubbiin tukkaate ji'a 2 duraas akka namatti oowwute November I think wanni kun festaalli ka uffachuu eegale ji'a 2 duraas itti deebine amma sadaffaan festaalli yeroo takkaaf fayyadamuuf dhufne malee san booda wanni kun lafatti bu'uu qaba xiqqoollee ta'u ustaadonni irra bashannana jiran gaambeellaa elibaabur maarree xiyyaaraa kanarra jiran ummanni hoodite tokkoffaa bilbileen ati waan qalbii sheekaa eegi qalbii maarree eegi aboonaas si galabbadhee hin jiru sheeka kee hojjedhan ummata miliyoona achitti dhumaa jiru san sitti dhageeffamu dhugaa ummata kanatti himu yoo sitti ulfaatu yoo mootummaallee siyaasaadhaaf fuulanitti garagalee sheekootiinoo nuuf kadhachuun qabani hay ummata kanaaf waan amma kaleessa anaa fi Mustafaa Jaarraa asoo mormuu jiru paantii mufaa dhufu rabbiin gisee haa qabaasu laal paantii mufaa dhufeeti inni bilchigannaadha Mustafaa Jaarraatiin obboleessa kiyya siyaasaa hojii waliin qabsiisinaa anis bilchigannaadha garuu mucaan wanni haasoo jiru wanni Muniir haasoo jiru dhugaadha Ahmed Abubakar wanni haasoo jiru sirriidha shanee jettanii juntaa jettanii siyaasaa ittiin fayyadamina yoo dandeessan galchaa yoo hin dandeenye kusaa jeen dhiiga ilmaan namaatiif naggazitiin hajaanii Mustafaa Jaarraatii fi paantii mufaa waliin garagalanii daqiiqaa 30 wal mormaa ture sababa kiyyaatti maali mul'isa kun jechuudha keessaa waan waatu jira eega namni tokko shanee keessa jira jee eega mana hidhaa Suudii juntaa waliidhaan bakkina kana qabu mootummaa kana amansiisuu qaban kara nagaatiin haa ta'u kara hiriira nagaatiin haa ta'u kara koreetiin haa ta'u ummanni kuni warri juntaa yoo jiraatte keessaa fili qabi shanee yoo jiraatte keessaa fili haa qabu yoo warra achi barijoo garuu jilmaadhaan nama miliyoona shanee achi keessa jira jedhanii afaan guuttatanii yeroo baan ma iyyuu nu barbaachisa bakka amma booda mootummaan iyyituu baattu already waan tokko lafa kaa'ee sosso'aa jira jechuudha. Sagantaadhaan deemaa jira. Akka uummanni kun hin galle mootummaa Itoophiyaatiitu lafa kaayatee dubbiseetiin jira. Mee rabbii kee sodaadhuuti. Sittiin erga liinkiidha. Wanni inni jiru Yemenidhaan Jabuutiidhaan warra hidhannoo hidhatee daangaa Suudii cabsee seeneetu mana hidhaa jiraa jira. Kunoo waajirri liinkii isiniifin ergee jira. Kuno nama kijiba rakkaa wa amma linki siyer dubbiin kun jechuun wannummaan nuti illaayaa jiru hoon helloon bilaashi jechuun saniif dubbiin gadi bu'uu qabu milkooyinuu dhaabnu gadi buunee falmachuu qabna wareegama barbaachisu kafallee mootummaa tanaa hojiidhaan ijoollee ta'e galfachuu qabna sanii achi garuu as gubbarraa firii ijoollee Saudi Arabiyaa festaala guyyaa sadi kutee festaala waa'ee festaala sirriitti naatiif beeku kuni naggada jira kan siyaasa jira kan naggada jira kan rabbi sodaadhaaf haasa'u takke kanarratti mee isinis yaada kanadhaa ani deebi'eetiin isin dhaggeeffadhaa wantaan isiniin jira.
Ayyee ulfaadhu fayyaa ta'e. Mee furmaanni maal jettamee carraa takka sun. Furmaanni maal jetta akkuma walii galatti mee Muniir sagalee yeroo dheeraa taa'aa turte. Akkasuma ammoo amma kalellee asumarrattu warrallee asumarrattu dubbachaa turte. Mee furmaanni karaa kamiinii maal godhuu qabnaa jetta akka ilmaan Oromoo tokkotti. Gahee nuti baachuu qabnu maal jetta furmaanni isaa maal jedhee? Ani furmaanni isaa yeroo maanuu wanna kana waggaa tokko waan biraa dhiisee furmaata kana barbaaduudhaaf halkanii guyyaa eegaan hojjechuu eegalee sirritti jechuu ganama asrii zaatii booda galgala guyyatti yeroo 5 seenee waggaa gaafa ayyaana soomana afaan soomanaati asu addaan hin bayaanii wal jala jechuu waggaa tokko san dura waggaa lama jidduutti inumaan haasoo guyyatti yeroo takka. Furmaataan amma waggaa tana kana sassoo'e keessa waa jahan lafa kaa'e. Waatii jahan lafa kaa'e keessa tokko ummata kana akkamittiin attenshiinaa kanneefi ummata Suudii kanarratti akka xiyyeeffannaa godhatan maali jeetiin lafa kaa'e. Takkichaan kami feestaala uffachuu qullaa dhufu maraachuu asirratti. Wanna san addunyaa waliin ga'e takkaami. Saritti aanee eega namuu dammeessee booda ummata kanaadhaaf. Komantii jalatti nabbaa fedhe abbootii amantaa haa ta'u, abbootii siyaasaa haa ta'u, artistii haa ta'u, anywhere waan fedhe haa ta'u yeroo inni waa postu godhe footoo ijoollee Suudi Arabiyaa jalatti ergaati sagalee nuu ta'e yoo sagalee nuuf hin taane ati maaliif si jala teenya jaati jala barreessa. Wanni sanitti milkooyne amma abbaan fedhe yoo posti godhe footoo ijoollee Suudi Arabiyaa jala kaa'e. Sadafarratti wanni ni lafa kaa'e nama waan kana hin godhin fedhu hoogganaa siyaasaa haa ta'u, fedhu sheekaa haa ta'u, fedhu qeesii haa ta'u. Sabskiraabii fi filoora isaa jalaa bu'uu qabda waan biraa yoo posti godhe. Yoo dhimma keessan kana jidduutti isin naqee isin hin naalle maal jalaa gootan? Kana sochii kana eegan. Kanas itti milkooyne nama waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa nuuf hin dubbanne ummanni keenya jalaa bu'uu qaba. Dirqama qaba. Humnaadhaan sagalee nu ta'uu qaba. Ummata hunda kakaasu irratti afuraffaa irratti wanni hin kaanne mootummaa Itoophiyaati moo mootummaa Suudiitiin rakkoo qabaadha. Egaa ummata akkana dimmisine booda afuraffaa irratti wanni lafa kaa'e amma sadarkaa ammarra jiru kan. Ammarra jiru mootummaa Suudii moo mootummaa Itoophiyaa irratti walii galuu qabna. Moo mootummaa Suudii tajenne UN itti hiriira bahu. Imbaasii addunyaarra jiru kan Suudii irratti hiriira bahu yoo kan Suudii rakkoo qabaate. Lakki Suudii rakkoo hin qabne jenne mucci guddaa ministeeriitii fi waajjira muummicha ministeeraatti hiriira bahu. Lameen irraa takka waan lama callaaba. Nama lamarraa tokko badii qabaaba. Rakkoon bakkuma takka jirti. Wal shafaafaruun hin jiru. Kanarratti amma afuraffaa kana milkaa'aa jirra. Irra guddaa warri kaleessa bilisiginnaa dabalatee warri hojjetaa mootummaatillee ta'ee aktivistoonni mootummaallee kan akka Wanti fufaa kan akka ka'abbuttaa hedduun isaanii mixinaa dhaabbataniitu nu hojii dhaabbachaa jira mootummaa Itoophiyaa irratti jechuudha. Kana godhuudhaaf afuraffaa irratti wanni hin ka'e. Shanaffaa irratti koree amma maayii irratti isin dheeresse koreedha. Waan jabduu waan ta'eef si galee koreen dhaabbachuu qabdi. Yoo koreen hin dhaabbanne dhimmi kun dhimma cimaadha bakka. Dhimma walxaxaadha. Dhimma walxaxaa koree dhaabbata. Akka nuti aheera addunyaa gubbarratti experience Itoophiyaatti agarree jira. Ustaad Kabir Shamsu, Yaasin Nuuru, waa'ee majlisaati koreen dhaabbattee sochii eegalte. Sochii sanirratti uummataadhaaf kunoo mootummaan akkanaa deebii isin hin kennu je'ee hawaasa kan hawaasni kee normal jirraa. Fincila kaase jechuudha. Dura garuu kabajaan gaafatan afooyyaan sanis koreedha. Koree jechuun bareedaadha. Uummanni kunis qeesii irraa wanta irraa bahanii mootummaa Itoophiyaa dhaqanii haala jiru himanii lakki ani hin galchuu waan feetan fidaa yoo jee gadi bahanii ustaadotaa fi qeesonni uummataaf himanii uummanni gideessan nagayaadhaan haa ta'u karaa fedheen haa ta'u hiriiratti baha jechuudha. Shanaffaa irratti wanni keenya amma wanni hafe afuran waliigallee jira. Amma mootummaa Itoophiyaa akka ta'es waliigallee jira. Koree barbaada. Koree nuti namni nuti koree nu ta'a jenne bashannana jira ustaadni. Waa'ee wantaarra jira ele baabur
marree nature naturalii fi uumama marree fi laggeen keessa bashannanaa jira. Gaambellaa jira sinjaa, marree jirra sinjaa. Warrumaan sidaa uummata kanadhaaf koree ijaaree sochii godhu. Furmaanni maayyii koree dhaabu koree booda uummanni gadi ba'ee falmuudhaan jira. Kara nagayaati uummata kanaaf. Maayyiin kana kaniin kaayee amma jechuun waggaa ture. Waggaa akka arraa jechuudha. Pulaana jahan kana lafa kaayeeti. Afuran itti milkooyne. Lameen nu hafe amma uummanni hundi bilchaate koreen dhaabbattee koree booda hiriira bahuudha. Kanuma ammallee ndaamu yoo koree durallee hiriira bahamuu ta'e hiriira bahanii hiriira wal jala ka addaan hin cinne biyya keessarraa naamusaan kabajaan adama miidiyaan tokko tokko OBN haa dabalatu OMN ta'e waan fedhe haa ta'u. Uummata kanarratti seenaa hojjechuu qaban. Siyaasaa abbaan fedhe siyaasaa hojii walaa qabsiisu. Yaamuu qaban. Hiree kannuu qaban. Anaafatti amma anaaf isoona nuti afureen kana namni nu laalaa jiru bar warra feesbuuka biyya keessa inta qabu waayifaa qabu. Kaardiidhaan namni laayivii laabu hin jiru. Biyyuma keessa Finfinnee keessa Gobbaa keessa Shaashimannee keessa waayifaa nama qabu namoota tujjaara yookaan bakka hoteela dhaqeen laaltu. Namni hawaalaalu OMN hawaalaalu OBN baadiyyaan teenya qotee bulaan keenya namni ilmaan irraa anama wanni kanatti maaliif ati maaliif kophaa kee ummata Oromoo miliyoona 50 kanarraa kophaa baatee iyyitaa toonaan jette waan tokkoof ummanni kun silaa ijoollee Finfinnee ijoollee boolee ijoollee tujjaaraa yoo taate ani jila kana kophaa ijaaranii ijoolleen tun ijoollee hiyyeessaati ijoolleen tun ijoollee qotee bulaa wanni garaatti waan nuti haasofnu kana warra guddaa warra quban qabu warra qalee qotiyyoo gurguree kara gammoojjii Arabaatii fi Somaalee kan keessaan ba'e. Wanna kana rabbi jechaas malee itti beekamuudhaaf yookaan yuutuubiidhaaf yookaan siyaasaadhaaf miti wallaahi isin hin jedhu. Beeksisa kana namni beekuu qabu. Wanni ani furmaata isin irra deddeebi'ee otoo jiru guyyaa tokko jimmata booda iyyitee usuudhaan miti. Waan wal jalate torbaanirraa torbaanitti hanqa wanti kun furmaata argatu biyyi san quba tokkoon dhaabbachuu qabdi ilmaan isaanii galfachuu qabanii jira. Asirratti yaada kannadhaa isinii dhaggeeffatu. Galatoomii fayyaa ta'e. Ulfaadhu Muniir. Mucaan amma dhuftee kun dubbadhu mee? Galatoomii sonaa beektaa wanni isin godhaa jirtan baay'ee waan nama gammachiisu. Maaliif jennaani waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaa kana dhugumatti yoo dubbanne waan namni sooshaal miidiyaa kana fayyadamu guutuun ijaan argaa jiru. Walumaan argaa jira jechuudha. Kuni beektaa guyyaa takka guyyaa lamatti akkuma isin irraa dubbataa jirtan kanatti waan dubbatanii irraa ol deebi'anii miti. Reef viidiyoo tokko laalee ture sona. Haga namni feestaala kanaan sagalee tahe viidiyoo namni keessaa natti ergee ture ijoollee mana hidhaa keessa. Feestaala irraa yaasanii turan ijoollee dheengadda dura. Uffata itti jijjiiranii feestaala sana irraa godhanii uffata godhaniif jechuudha. Dhiibbaa guddaa godhu jira wanni kun jabaatee itti fufuu qabaa. Sagaleen keenya agartee guyyaa takka guyyaa lama waan tokko ajandaa godhannee irraa deebi'uu hin qabnu. Jajjabeeffamuu qabaa wanni ijoollee Saudi Arabiyaa waan agartee tilmaamaan rakkoo hagana jettee ati ibsuu hin dandeenyedha. Waan baay'ee garaas nyaatu beektaa sonaa. Galcheera nadi. Itti fufi. Waan baay'ee garaas nyaatu wanni asitti ilmi namaa tahaa jiru waan nuti sooshaal miidiyaa kanarratti ijoolleen jawaala mana hidhaa san keessatti akka carraa tahanii argatan nam tokko tokko gabbaasu harki caalaan waan gadi hin baane waan namni hin agarre waan rabbiin qofa agartee beeku kun agartee akka namaatti illee agartee rabbiin biratti illee ummanni agartee mana hidhaa jiru kun akka lammii tokkootitti illee haqa nurraa qaba saba keenya lammii keenya kun sagalee agartee jabeessine itti fufuu qabna warri peejii gurgurtaa qabullee warri namni tokko si haa daawwatu waa'ee kanarratti dhugaa rabbii yoo dubbanne sonaa beekta ani liivii kanallee ol bahee nama guyyaa tokkollee waa dubbatee miti yoo dhugaa sitti hime maaliif jennaan waan rakkoo deemaa jiru kana ijaan agartaa si dhukkubsa hirriiba si dhoogaa akkatti nyaata tokko dhuydu hin qabdu warri alatti hafe kunillee osoma waan kana dubbatu ijoollee hedduudha warri agarteetiin hin qabamee midhaa kana keessa jiru maaliif jennaan sagalee walii tahuu qabna wal bira dhaabbachuu qabna kanan jedha agartee kanuma si ibsuu dhufee agartee galatoomii waan ati godhaa jirtu baay'ee tokko agartee jajjabeeffamuu qabaa sonaa jajjabaadhaati sagalee waliif haa taanu yaadni kiyya kanuma sonaa hedduu galatoomii ulfaadhu. Fayyaa ta'e ulfaadhu. Ulfaadhu galatoomii.
yaada gabaabaa fi bareedaa nuu kenne. Dhaamsa wahii akkuma waliigalatti dhaamsa ani isin dhaamuu barbaadu. Namni yaada yeroo kennatu yaada isaa keessatti yaada kennachuun sirriidha. Tokkoffaa jarana rabbi sodaadhati hundi keessanuu quuqamaas ijoollee tanaafis naasuu qabdan. Feestaala irraa guuranii uffata kennanii fi kunuu waan jabaadha obboleessi keenya. Akka jedhu. Reefta namoonni warri mootummaa kuni mootummaa kana waliin haasa'anii gadi bahanii waan jiru rakkoo waan kana jira hawaasa beeksisuu qabanii jedhe. Amma dubbii tana lamaan irratti haasa'uu barbaada. Tokkoffaa dubbii reef Muniir jedhe sun yoo akkas godhu yoo maal ta'e yoo hawaasni kun gadi bahanii mootummaa kanarratti dhiibbaa godhan mootummaa kanallee waliin haasa'ee deebii sana hawaasaa deebisuu danda'a malee eenyutu waa gaafataa jira mootummaa eenyutu irratti bahu jira. Namni tokko yoo gadi bahee siyaasa waan biraatiif badii qabataniiti miti akkanatti mootummaan bineensi biyya ormaa nyaatu jira akkana yoo inni jedhe sirriidha. Kijiballee yoo ta'e mootummaan kun waan san deebisuufii danda'a. Garuu bakka hawaasni keenya akkanarra biyya keessa rafu bakka ijoolleen beeytonni silaa nuti addunyaarraa qabnu ajandaa kana dubbachuu qaanfatanitti akkam jedhee mootummaan maal rakkatee gadi bahee deebii akkasii uummataaf kenna jettanii yaaddan. Taasumallee dogongorina ammallee abdiin kenna. Achumatti itti fufamee itti aanu kun itti fufiiti kallachi sa'aatii dheeraa dubbata. Boodas waa hedduu irratti mari'an waan ta'eef achumarra turi kallacha dagatii hin qabxii kee. Mee itti fufii dafiitii gabaabsi daqiiqaa lama dubbadhaa si warra jala jirtan lamaan kun. Ayyee sona galatoomii ammallee naaf yeroo keetiif. Haalli amma furmaanni ka tokko biyyumarraayi warra biyyaa irraayi malee furmaanni tokko jira dhee yaadu beektaa akka kiyyatti maaliif yoo jette namni biyya kana miidiyaadhaan dubbatee namni miidiyaadhaan illee dubbachuun dirqama barbaachisaadha ajandaa godhachuun barbaachisaadha ajandaan keenya garuu itti fufi gammoojjii jiru kun gammoojjii nama gammoojjii jiru wayiitti namni. Jira na fakkaate. Eessa jirta Sabboonaa? Raayituu jira raayituu. Afaanumaa yoo beeku. Harargee jira. Hello. Seentee jirta. Seentee jirta. Ana. Dubban. Dubban. Nama biraatiin sa'u jira. Akkam jirta yaa jaallan. Nagaami. Nagaa Kan nama biraatiin. Nagaa. Kan nama biraatiif carraa kana danseetiin bar laalu jira liqitte. Yaa daataa sagaleen dhagahaame. Hin dhagaame Harargee irraa dubbataa. Jaallan dhuguma waa'ee ijoollee mana hidhaasii hedduu nama yaachiste. Wallaahi hedduu takka nama yaachiste. Yaa asirratti akkanatti sagalee ta'uun keessan baay'ee takka nama boonsaa wallaahi jajjabaadha jaallanis. Dhuguma akka jaalli jedhee dhugumatti namni har'a ijoollee suutii jirtuuf sagalee ta'uu danda'u nama biyya keessa jiru nama manguddoo biyyaati. Akkamitti yoo ta'e achi keessaa yookiin irra boo kanaa miti karaa nagayaati namni tokko kan hidhamee rakkoo jiru biyya keessaa doorsisaan yookiin humnaan sagalee namaan ta'u tasgabbiidhaan manguddoon biyyaa warreen dhageettii qaban akkuma beeknu namni Itoophiyaa keessa jiru abbaa araddaa abbaa aanaa illa haga guddinaa jechuudha illa haga caffee namni jira manguddooleen ganda keessaa dhageettii qaban garuu viidiyoon kun isaan bira naqoo sheeriin nu bira gahaa daawwattoota keenya akkasuma waan dhageettiin dhagamtuuf nagee keessallee irraanfannee nageenya keessallee hin daganne sheer godhaa biraan nu gaana isin jaa akkasuma ammaas manguddoon biyyaa akkamittiin sagalee ijoollee tanaa ta'uu danda'an aja'u akki ta'uutti danda'an waan biraatee miti manguddoon biyya keessaa dhageettii qaban ganda keessaa dhageettii qaban yookiin aanaa keessaa dhageettii qaban akkaan ifiniin haatee yookiin imaltee jechuudha karaa warreen mootummaa qondaalota mootummaa keessa dalagu dhaqanii ijoollee sanaaf sagalee ta'an kan mootummaan biyya keessaa bulchu jiru ijoollee Oromooti. Ilma lammii Oromooti. Namni mana hidhaa suduu keessa rakkitu jiru lammii Oromooti. Waan biraatti nama biraatti saba biraatti miti. Saba kanarraa ashuuraa fi kana guuraa lammii hooliif jechuudha. Carraaqachuu biyyaa bee kan jireenya isaa jijjiiruuf biyyaa bee biyya namaa keessatti rakkate. Namni biyya namaa keessa jiru
sagaleen amanta sagaleen ta akkana namni sagaleen tun karaa biraan nama deemtu sagaleen ta dhuga garuu namni arranurra dhageeytee qabu osoo warreen diasporaa biyya alaa jiru hin taane arra manguddoo biyya keessaa biraan furmaanni dhiyaata akka gaariitti jaalan kiyya. Waan kana ta'eefuu namneen biyya ambaa keessa jirtan osoo tokko lama jenne namuu akka dawwaltanii waan kana waliin gahaniin dhaamsa qabaa. Nama biraatti dhufee nama kanaaf hin carraa dabarsaa itti fi insha Allah. Ulfaadhu fayyaa ta'e jira. Assalamu alaikum. Somalian jira. Naannoo Somaalee jirta koo. Waalaikum salaam. Dhageen. Somalian jira. Akkam nagaa fayyaa jirtani? Jirtu nagaa akkam? Nagaa kalatti rabbi. Wallahi baga jiraata waan gaarra jirtanii beektaa waa'ee ijoollee seenyaa kanatti yaada tokko qabadhee dhufe. Baay'ee. Isaan kun waraqaa ammaan tana dhufte waraqaa ammaan tana imbaasii irraa nu dhufte jetti biyya galuuf yaananiin tana waraqaa tana ol baasanii miidhagina gisanii akka sagaleen isaanii daa'im dhaabbannutti silaa itti dhufanii bareedaa akka ture. Garuu waan kana warroottan isaanii ol baasan isaanii isaanii ol baasa warroottan wal jalaa fuudhanii waan kana sagalee isaaniitti namni itti jiru tana qabaa jira waan kana akkam facaafne ammallee karaa dhufaa jira yaanii guyyaa 3-4 booda dhufu jira yaamee jira. Ijoolleen teenya tabarraa jirtu akka bakka jirtutti ifee gattu hanga tanaan dhaamsatti himachuu barbaadan. Hajjii ulfaadhu fayyaa ta'e galatoome. Isinillee galatamaa jabaadhaa. Ayyee ulfaadhu galatoome. Kana dubbii reefiitti deebi'aa dubbii reef Idris enu Munir dubbate san irraatti deebi'aa inni waa'ee uummanni warri mootummaa kun mootummoota Jamaal waliin mari'atanii rakkoon kanaa uummata beeksisuu qabaa ka jedhu irratti tokkoffaa hawaasni yoo sochii kan goone taate dhimmi mootummaa gachuu hin jiru. Ana beekuun barbaachisaadha. Warri as jalaa koomantii barreessitan hundi keessanuu jechuudha. Furmaata warra aangoo qabuu fi warroota maqaa ustaazummaatiin maqaa aktiivistummaatiin beekaman caala ka fiduu danda'u isin. Har'allee ka uummata kana guutuu sochoosee sadarkaa kanaan ga'e illeen isin. Of tuffachuun nurraan barbaachisu. Lammaffaa ijoollee mana hidhaa irraa dabalatee ijoolleen ala jirtan jechuudha. Kuni dhaamsa. Jarana namni waan xiqqoo yoo sobame lubbuun namaa ka duute san caala ati ka sagalee ta'aaf jettu sun waan xiqqoon sobamuun keessun lubbuu namaaf saniif akka ati naatoo hin qabne si garsiisa. Ragaa sirra ba'a jechuudha. Maal jechuu barbaadde as biratti? Feestaala ijoollee tanarraa guuruu arginee jira. Tumaa ijoollee tanaa arginee jira. Feestaala irraa guuranii uffata jijjiiranii fi kunuu furmaata akkasuma waraqaa wayii dhufu jira furmaata kunuu bu'aadhaa ka jedhuuf ammoo akka naasuu warroota lubbuun darbanii fi warroota sammuun maraataniif nuti hin qabne nurratti ragaa ba'a jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf an osoo xiyyaarri 5-6 jedhana deemee galee gammachuu takka hin qabu. Kuni furmaata hin jiru. Maaliif ajandaa kana awwaaluudhaaf mootummaa jechuun waan hedduu godhuu danda'a. Osoo danda'uu garuu cal'isaa jira waan ta'eef dhimmi kan nuti irratti iyyachaa jiru, kan nuti waliin dhiibbaa godhaa jiru, kan nu birmadhaa jechaa hin jiru, uummata biyya keessatii fi fakkaattotuma akka kiyyaaf keetii kana malee dhimmoota mootummaa keessaa baanee jirra. Sababni keessaa baaneef hin dadhabne. Nu caala rakkoo beekan. Deengata Kaamil Shamsuu asirra taa'ee mana hidhaa Saudi Arabiyaa Riyaad keessa jiru kan inni maqaa lakkaa'u sun awwaalchaa meeqa Riyaadiin keessa jira mana san guutuu hin beeku. Rakkoo jirtullee nu caala beekuu danda'a jechuudha. Osoo beekan callisan. Kanaafuu ajandaa waraqaa ta'e uffata jijjiiranii fi ijoollee waan akkasii godhanii jettanii warri gabbaatanii dubbattan isinuu lubbuu teessaniif malee na argiif malee naasuu ijoollee lubbuun dabartee fi warroota sammuun maraataniif naasuu akka hin qabne ragaa ofirra ba'aa jirtan. Miidhama isaan miidhama caala ho'itti isin gabbaatanii akkas rakkoo kana jettanii wanni kun furmaata dhumatti qabi kallacha. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii? Fayyaa alhamdulillah. Baga jiraattanii anillee Saudi Arabiyaa Makkarraa isinii bilbila. Ayyee. Rakkoon keenya rakkoo kana jedhamee himamuu miti.
Rakkoo guddaa keessa jirra. Itti fufi. طيب Anaan itti mujeetti taasisuu jira. Mucayyoo dhaggeeffadha kan mucayyoodha kaasaa jiru. Carraa mucayyoo kenni. Dhaga'uu jirre. Ati maa dubbatta Galatooma. itti fufisanii. طيب galatooma. Rakkoo guddatu jira kanaaf hedduu irraa dubbatame hedduu boonnellee profaayilillee jijjiirannee jirra. Hirmaannani baay'ee itti fufee jira jechuu ammallee taanani akkasumatti akka itti fufu abdii qaba wanni duubatti nama deebisullee homuu hin jiran waraqanni isaan baanan kuni waraqata kijibaati malee ka dhugaati miti amma fakkeenya fi jiddaan ijoollee 8 jira firri kiyya jiddaanii shumeessi jiddaa keessa jechuudha hundi isaaniitu kifilii tokko miti ka jiran iddoo garagaraa keessa kutaa garagaraa keessa jiran hundi isaanii bira bilbilee kaleessa wanti gahe hin jiru hagarraatitti wannummaan quba qabanii hin jiru jechuudha kana qofaa miti riyaadillee bakka takka malee bakka hunda ka gahe miti jechuudha baadiyaa jizaanii xaa'ifi kana keessatti hidhamanii jiran iddoo takka yookiin jiddaa fi kariyaad qofaa miti akka Suudi Arabiyaa mamlakaa tanaatitti bakka hundatti hidhamee jira jechuudha ilmaan Oromoo kanaaf kun waan kijibaati wanta dhugaarraa fagaate jechuudha waraqanni isaan oofan asiin durallee ji'a 9 dura waraqata akkanaa kennanii jiran baasanii ergasin achumaan irratti dhaabate jechuu ijoollee amma waraqata sana harkaa qabdu jira waluma fakkaataa jedhan kanaaf gurra ergisuu hin qabnu sagalee ta'uu fi qabna nuti immoo akka mootummaatitti mootummaa hin qabnu mootummaan hin jiru kana beennee Oromoo ofitti himne ofii kenna ilmaan kana furmaanni galuu karaan isaan galuu danda'anii karaa kami yoo akkam goone ilmaan kana biyyatti deebisna akkamitti rakkoo kana keessaa baafna sila reeffuma isaanii kana lakkoofna moo biyyatti akka galantaasifna maaltu ta'uu qabarra mari'achuu qabna yeroo ammaa kanatti jechuudha keessattuu warri biyya jiran yoo ka danda'amu taate namticha kanatti deemanii hayyoonni qeesonni sheekonni beektonni hayyuu hedduu qabna jenna sila hayyuun nu hin qabna jennu sheeyin hin qabna qeesin jennu eessa jiran ka gizee ilmaan isaanii dhiiga haqqise mana hidhaa keessatti du'u deettuun deette mana hidhaa keessatti duutu daa'imni harkatti du'u citta'anii jismin isaanii harkaa luutti citta oofte qaamni isaanii citta'ee ciccitanii har'a kiisa san uffataniitiin barkiisni isaanii suni ashoofi fi miti bar ka isaan nutti agarsiisan obboleewwan kiyya uffata isaaniitii bar afata isaaniitii bar balaaxaa gubbaa ciisan simmintoo jechuudha kana gubbarra ciisan nyaata gayaa hin qaban dhugaatii gayaa hin qaban kanaafuu osoo kun akkanatti jiru akkamitti biyya keessa sheekonni biyya keenna beekaa hin qabna jennu maaliif callisa waan kanarratti eega namtichoon maraatee of wallaalee bara isaa saree taanee bara namticha kana xiqqaanne biyya kana keessatti jibbamne akka sareetitti nu laalan amma tuutattiin sun engad dhuftee deemte tahaftee abaasaa itti ta'e jechuudha hin arrabsan ammaan nun jetti jaanne obboleewwan kiyya jiddaan mana jiddaa keessa jiran gizee dhufan poolisiin jechuudha itti booyan ijoolleen kun achi keessatti sila maa nun galchinee jedhanii itti booyan maan nun jetti jedhan mootummaan keessan hin du'e abiyyiin du'e harka akkana wal jala dabarsiteet kunoo ka amma wanti goonu kanan arganii miti harka kana wal jala dabarsite abiyyiin du'e hin du'e kalaas nutti hin qaaqina nu maal isinii goon nyaata isinii fidutti jirra haguma xiqqoo fidaniifsan baasii kennarraayi baajata kennarraayi nu har isin qabne borumta bi isin galchuu barbaanna garuu mootummaa keessantu dide hatta asumatti warrummaani sila akeeka as jirtuu jechuudha quba hin qabdu ijoollee kana kanaafi mootummaa Suudi Arabiyaallee wanti abaarre yookiin komannuuf homa takka hin jiran kanu hidheenu gubbaa taa'ee jiru mootummaa Abiyyi Ahmad jaalattanillee jibbitanillee kanu fixeetiniin yoo akka gaafa ijoollee Yamaniitti boombi itti darbanii dhuman sanillee ka dhumnu taate Abiyyi Ahmad kana beekuu qabdayyaa ilmaan Oromoo kanaafu furmaata ijoollee kanaatitti deemuutu barbaachisaadha furmaatatu barbaachisaa malee iyyine boonne homaa siisutti hin jiru namtichi kun osoo argu taate udda torbaanitti ummanni xiqqaa guddaan booyaa jira
dhagaa hin jiru nama dhagarratti roobe jechuudha. Yaa obboleewwan kiyya bar gaafa mallasaa isaanii kabajaa qabna. Kabajaa qabna bar mana hidhaa keessa achi taa'aniiti namni jismiin isaa yaa'anii xochate yookiin karaa baatatti irraa dhufe akkasiin qabame mana hidhaa galeetini mana hidhaa keessatti suuraa ofii jijjiirate gara biyyaa deebi'aa bar. Ji'a 4 mana hidhaa keessa taa'e nyaata gaatu jira algaa gaariitu jira baxxaaniyaa gaarii kennaniif yaa obboleewwan kiyya akka har'a saree taane kanan taane jechuudha. Oromoo durumallee yoo kasiin galle taate durumallee yoo of wallaaltu taate durumallee yoo mataan keessan qulfii ka ta'u taate amma ijoollee Saudi Arabiyaa kanarra namtichi kun akkamiin nuun jira adaanu homa takka achi mootummaa san keessa homa takka hin qabnu adaanu hin diqqaanne nuti saree taane jettani ofitti himuu qabdan tokko tokko keessatti dhugaa walitti himnee bakka dhiite buluun dirqama waan taateef Oromoo. Kanarra maal taafe yaa Oromoo? Silamee kanumarra maal taafe? Kumaatama mana hidhaa keessatti nama 100 jennu laa 100 miti akka jiraniin hidhaa jirani. Kumaatama mana hidhaa keessatti dhumutti jiran kana kabeenu kana qofaa miti bar amma Jiddaa fakkeenyaaf mee ijoolleen laayivii waraaban jiran hin jiran jawwal harkaan qaban. Jawwal diqqishuu takkitti nama 350 itti fayyadaman jawwal takkitti sanuu harkaatti argina qaasa harkaa fuusisan. Kana dalagaa jiru warra kaadiree fi kaabinee achi as ergantu kana nurratti dalaysiisaa jira jechuudha. Kanaafu sagaleen keenya itti fufuu qaba furmaanni immoo gara furmaatatti deemuu qabna yaa Oromootiyya. Haga isaa namoonni seentan amma gabaabsaa daqiiqaa tokko tokko qofa dubbattanii namni amma seente kunis dubbadhu daqiiqaa tokko furmaanni maa inni anis deemuuf deema. Kanaaf gabaabsitanii dubbattanii jechuudha. Mee dubbadhu qaama seente kun dafika. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamtaan maal gaafannaa minagee hin qabnu. Asirratti anis Riyaadirraa kan isin dabarsaa jiru. Rakkoon tokko waqtii namni gartee miti yeroo ammaa kana keessatti namni reefki nama nagayaa wajjin nama fayyaa qabu wajjin hidhamuun baranuma Abiyyi kana agarre. Abiyyi yoomiyyuu taanaan waan kana arguu dhabeetii miti. Hatta kan namni mana hidhaa kana keessatti dhiiga tufee dhiiga haqqisee dhumu jiru akka nama nagarree wanni isa godhu gurbaan kooppiidha. Abiyyi jenne dirmadhu jenne waa takka gurbaan hin dhagu gurbaan akkuma baleetiin jettetti takka durarratti fala qofa barbaadudha. Falli nuti barbaannu takka durarratti akkaatuma gartee miti ijoolleen tun itti nuuf galtu takka durarratti warri biyyaa yoonii fi akkuma jiranitti hiriira bahan falli ni dhufa jeetii yaada. Akka bira ammoo wanni falli nuti finnullee hin jiru iyyine dadhabne du'aayis jenne du'aayis tuma jirre du'aayinis akkuma walla du'aayin barnaatis walla abaarsa jijjiiramtiinsa lubbuun nama kuma dhibbaa ol jechuun waan lubbuu laateetii miti nama xabaatii miti. Kanaafuu Abiyyi wanni inni dhagahu Abuu Abiyyi Tigireen biyya qabattee qofa 4 kiiloo ta'een qofa ni dhaga'anii. Inyam zamtaan wada xorgin barjeetuma kana dirree waraanatti argamu qofa agartee jechuudha. Kana jechuun gurbaan sammuun isaa duuda waan takka yaadu akkaatuma rabbiin yoo nurraa kaase akkaataa itti mootummaan kun gartee miti rabbiin namarra kaayee rabbiin namarraa fuudha. Kanaafuu akkaatuma rabbiin gartee mootummaan kun nurraa nuu galchu baannaan fincila kaafnee hiriira nagayaatis baanee biyyaa jechuudha. Akkuma baleetiin ta'e jettetti sheekha aalima hunda osoo hin jenne kara kanaan falli ni dhufa je'eetii yaada galatooma. Fayyaa ta'e ulfaadhu. Kallachamee yaada gabaabaa nuu kenni mataa. Hayyee ani dhaamsan dhaamu maalidhaa warra koomantii kanaaf dhaamsa dhaama dhugaa rabbii dubbachuuf warri hagana nama hordoftanuu hedduu galatoomaa quuqamaa fi madaan ijoollee mana hidhaa keessa jirtu isin keessa jiraannan as jala nama dhageeffataa jirtanii dhaamsan isinii dhaamu mee if hin tuffatina tokkoffaa of hin tuffatina Oromootiya wanni isin gootan waa hedduudha yoo cal'iftan garuu waa hedduutu bada kanaafuu of hin tuffatina jechuu barbaada. Lammaffaa ijoolleen biyya garaagaraa jirtan bakka biraatitti wal arguu baannu sooshaal miidiyaa kanarra wal garra akkuma kaleessa wiixatarraa eegalamee duulli jabaan geggeeffamaa jiru kanatti bakka waa gartanitti waan kolfallee haa ta'u waan maalillee haa ta'u
abbaa fedhellee haa ta'u suuraa ijoollee obboleewwan teennaa tawaddamtee kana koomantii jalatti erguu itti fufaa. Yoo ka danda'amu taate jimaata dheengaddaa waa hedduu jedhanii wanti sun hin taane akka dhiibbaa kana goonee bifa haarayaan daran goonee ammallee warra gartee maqaaf daldalu yoo malee jechuudha. Daran goonee hawaasni biyyaa sun haga dammaqee hiriira bahutti hin dhiifnu hin dhiisinaa duula kana geggeessa. Namni cal'ise jettee hin cal'isin. Namni dubbate jettee hin dubbatin. Ofii keetii of ta'ii deemi. Qooda kee baadhu dirqama sirra jiru baadhu. Karaa koomantiitii fi karaa namoota sagalee tahaniin kana yaadan deeggaruudhaan wanni biraa yoo ka dadhabamu taate yaaduma nama sanii deeggaruudhaan itti fufi. Akkasuma warri mana hidhaa keessa jirtan irra deebi'ee isinitti himaan. Ajandaa koonsiilaa yookiin ammoo imbaasirraa isinitti dhufu gabbaatanii miidiyaa irra dubbachuu dhaaba. Hin beeyna duramaa isin har'a gartanii dubbattan malee osoo duula kana geggeessuu miti itti yaadin waan akkanaa goonaa yoo waan kana goone nama garta iffaasullee nan godhina sonni na beeka dhimma duula kanaa namni geggeesse nuyi namni waan kana bocee sa'aatii wal fakkaataa guyyaa haganatti gadi baana jedhe nuyi garuu gadi hin baanee jira. Gaafa gadi hin bahuuf jirru kana waan amma haasaamee kuuniin komataa kuuniin faarsaa akka jirullee beeyneti guyyaa hedduu irratti mari'anneeti. Kaan isiniin jechuu barbaade waraqaa ta'e paaspoortii ta'e hiqaamaa ta'e kanu gaafachaa jirru paaspoortii miti hiqaamaa miti beellama wayiitii miti. Ijoolleen ibidda keessa jiran kun ibidda keessaa gara biyyaa akka deebi'an qofa kan dubbachaa jiru. Namoonni raftanillee ka biyya garaagaraa jirtan ka nyaatanii dhugitan ka ciiftanii bultan mana hidhaa keessa duraan battaanii haafattee bultan. Har'a sun guutuun hin jiru waliin argaa jirra warri Saudi Arabiyaa keessatti hidhamtanii beeytan. Kanaafuu furmaanni jiru tokkoffaa of hin tuffatinaa lammaffaa ammoo waan harkaa qabdan san gadi hin dhiisinaa haga furmaata obboleewwan keenya argatu. Sadaffaa warri mana hidhaa keessa jiru jettanii waraqaa achi keessaa bahuudha. Gaafa achi keessaa baatan baane warra hafe rabbi haa baasu jechuu dandeettan. Ammaaf ammoo ajandaa haasaa kana yookiin duula kana dhaamsuudhaaf bocamu kamuu afaan taatanii fi isinuu nutti hin dubbatina. Kanuma kan jedhu. Dhugaadha. Amma wanni guddooni hojiin jabaan hojjetamu of tuffachuu dhabuudha. Namni ani anumaa of hin jedhu ilmi namaa bakka kamittiyyuu confidence qabaatee socho'uu qaba. Jijjiiramni amma dhufee sheeka, qeesii, artistii, aktiivistii maali itti goone kuni marii guyyaa 4-5 tureen guyyaa boruu jennee wixata torbee har'aa qabannee dhimma kana gadi baafne nama kamuu fuunee ala bulche. Aktiivistiin nama feete fidi nama feete. Abbaan fedhe haa godhu mirga isaati. Ana tokkas godhee mirga amma wanta garaagaraa hin jennu. Kun nu biratti waa wal saamuun baratamaadha. Garuu wanti tokkos yoo as keessaa nu dhagahaa jiraate wanni guddaa maayin confidence waan itti hojjettu san itti amani ana jedhu ofii keetii gatii gaafa ofii keetii gatii kennite namni biraallee gatii sii kennuu danda'a. Yoo ati gatiif dhoggitee waanuma kaan ciniintee kaan dhiifte saree maraattu siin jedhan nuun jedhanii wargirrisaa saree maraattu jechuu wargirrisaa. Kanaaf ammallee hadhumayyuu warra Valentine's Day maali jedhee waa posti godhu kana suuraa ijoollee saniiti viidiyoo ijoollee sanii komanti godhiiti hamilee isaa dhaye ufiinuu dirqama fiigees maal godhan urama dhufee meeshaa anin deema. Kanaafi wal dhageenneetii siistama jiru wal dhagahaa ajandaa keenya tolfataa konfidensii qabaataa namni martuu nutti fayyadamaa jira. Foloowaraan nutti fayyadaman, laayikiin nutti fayyadaman, sheeriidhaan hin fayyadaman, yuutuubiidhaan hin fayyadaman, dhageettiidhaan hin fayyadaman, qabeenyaan hin fayyadaman. Namni nutti hin fayyadamne hin jiru biyya kanarratti. Kanaaf an akka namaatti wanni an namaa himu mee taphallee dhiisaa qoosallee ta'aatii hojjedha. Wal jabeessaan jedhan namni keenya wal jabeessuu irratti dhakaadha. Wal xiqqeessuu irratti tokkoffa. Waliif birmachuu irratti yeroodhaaf anaallee laayikii naa godhanii sheer naa godhan waan ta'eef jettee waan sanitti yaadee barreessa malee namni tokko kaa dhimma kana dhugaatiif dubbatu hin jiru. Kanaaf eenyullee
ajandaa kan ammas bifa haaraa reform goone bifa haaraan haga jimaata dhufuutti waan tokko dhiibbaa goone akkaatuma jedhamee maanguddoo fi sheekolii tuuta ta'aniitu achi haa deeman mootummaa bira ammallee ajandaa haa goonu please waan kana irratti osoo dubbanne gaariidha nuur mataa haa hiinu gaggabaabsi waan jettee waan dhaamattu jiraate osoo waa jettee gaariidha. Ada waan guddaa jechuun barbaadu obboleessi kiyya hedduu ulfaadhu galatu carraan alaachuu keetiif waan sila haasamuu qabu akka guyyaatti himaa haasofitanii sa'a dheeraa fudhattanii haasa'u jirtanii ka guddaan kun hin seene ka akka Oromoon jette sani ka 50 hin qubsin 5 hin qubsu jedhanii ani kan jedhu barbaade manni wanni har'a sooshaal miidiyaa kanarratti fiigee yookiin biyya keessaa fi biyya namaa kanatti illee waan kana dhimma kana dubbataa jiru dhugaa yoo dubbanne warrumaa yookiin amantii musliimaa qofa akka ijjetii yaan argaa jirutti wal sobuun hiikan qabu obboleen kee sila manguddoon biyya keessaa nu qabnu jaarsoleen biyyaa ilma kanatu ka jaraatii miti moo jaratu ilmoo tanan dhalini moo ilmoo tanatu kaleessa jaran fayyadini moo gudeeda jaraa irraan bayni maa callifti maa repti maaltu jara callisiisa sila moo gammachuu kana qabdi gammachuu ilmi namaa dhumaa jiru kana jarana ilmi namaa ka biyya kana keessatti dhumuuf sagaagalummaaf dhumaan jiru hannaaf dhumaan jiru dalagatii namni kamuyyuu kaleessa uf jijjiiruu biyyaa bahe erga biyyaa bahe ammoo hawwatumaaf abboota ta'e tanaayyuu warra Ameerikaa jiru san caalaa warri jiru itti godhee fi gadhaabe warri hiddaa fi hundee itti godhe ijoollee Suudi Arabiyaa fi ijoollee biyya Arabaati. Namoonni beena na abbaan of beeka. Jarri sila kanarraa maali jibbeensi isaan nuu qaban mootummaa kana caalaayyuu namni jibbeensa nuu qabu maatii kennaa waan jedhu wayiitu nutti dhagamaa jira yoon. Kanaaf wanni amma godhamuu qabu akkuma atuu jettee waan guddaa dubbatteera sooshaal miidiyaa kanarratti kallattii jalaa jijjiiru malee namni keenya rakkoo dhiisiitii dhibeeyyuu fira godhata. Har'a bora osumaa jedhu kama dhibeen isaa isa nyaateetiin hin qaama isaa kukkutte arga. Rakkoo tana jalaa qolachuudhaaf ijoollee tana rakkoo keessaa fuudhuudhaaf kallattii isaa jijjiiruudha qabna. Kallattii jijjiirru kanaan ammoo kallattiin har'a jijjiirruun kallattii oduu osoo hin taane kallattii hojiidhaati. Kallattii hojii kana arginuuf dhabnullee itti milkooyinuu fi karatti hafnullee kallattiin nu godhuu qabnu kallattii dura jenne saniin namoota kanneen irratti dhiibbaa goone sochii keenya cimsachuudha. Nama shammaan taane hanga gaafa ijoolleen tun furmaata argattuutitti abadan duunee dhumna malee hin gallu. Haga yookiin carraan jararraa ga'e kun carraan kun nullee nurra ga'ee fakkeenya anaaf kallachi as keessa nama jiru keessaa tokko. Akkasuma fakkaattonni akka ta'e kennaa nama hedduu as keessa jira. Namoonni dhimma kanaaf galgalaa ganama dhukkubsatanii hin haasaa jiran. Hanga carraan jara mudate kun nullee mudate hulaa san osseennutti nullee waliin hin dhumna. Kanaaf sagalee ni taananii iyyina laaffisuu hin qabnu dhimma kana jajjabeessuu qabna. Ispeeshaalii ijoolleen teenya shamarranii hedduu ulfaadhaa galatoomaa onnirraa isin galateeffadha. Namni har'allee bakka hundatti olii gaffe fiigeetiin baay'inaan iyyaa jiru ijoollee teenya shamarraniiti. Yeroo hunda namni madaa keenya hubateeti madaa keenya rakkoo biyya keessa galuu fi rakkoo biyya namaatiin nu mudatuufillee of mureetiin hin socho'u ijoollee shamarraniiti. Har'allee galata guddaa nu biraa qabdan hedduu ulfaadhaa. Akkasuma ammoo obboleessa keenya sona dhaamsa kana bakkiin hugeettuun mee yoo dandeetteete karaa nu qabsiisi manguddoo bira haa geennu. Manguddoma silaa biyyaa hin jirti jedhamsanuu osoo bilbilumaa argineeti waan qabnu itti hanqifneeti dhiifna ga'e waan biraatii miti waallee isaaniillee godhuufi miti waallee nu waa godhaniifillee miti. Takka afaanuma takka waa jennaani bilbiluma isaaniitu argachuu hin dandeenye manguddoma silaa mootummaan jalaa dhaga'u. Hin jiran manguddoo jawwaala fayyadamuu miti akka ati fayyadamtu kana fayyadamtu jirata mootummaan olii ergatu ganda hunda keessa. Takaleessa dunyaa miti ilma namarraa guurteetiin daa'ima haadha jalaa fuuteetiin mootummaa kennaa turte. Bilbila fayyadamti keef hin fayyadamne hin beeyna. Akka aanaatiin wal beeyna akka gandaatiin wal beeyna akka godinaatiin wal beeyna. Siigalee kanaaf kallattii kanarratti xiyyeeffannee kanaa hojjennu isin jedhaa ulfaadha galatuma yaada haaraa hin qabuuti atillee namarraa bahu fakkaata diddiirfataa harta beektaa. Ati dubbii fixattu waanuma. Ulfaadhu galatoomaa. Maanguddichi mugee beektaa nurra rafuuf deemaa yaada kana warra afaan naasa'u miti warra hojiitti eegu rabbi nu haa taasisuu rakkoo tana keessaa rabbi ilmaan keenya fi nu hundaa rabbi nu haa baasu. Roorroo addunyaa tanaa keessattuu ilmaan Oromoo dhalannee roorroo keessa dhalannee roorroo keessa guddannee roorroma keessummeessaa jirra rabbi roorroo tana keessaa nu haa baasu. Sona hedduu galatoomi ulfaadhu nama yeroo biraa walitti deebi'u rabbi nu haa taasisu. Amma qaamatti fudhannee jirra. Anamma waa'ee roorroo kana yoo haasa yeroo garii kolfanna qaba dhugaa rabbii dubbachuun namni ni du'a dhiigan argamaa ni jedha kolfumanna qaba waan ta'e hin beeku rabbi gahee haa godhu rabbi tana keessaa nu haa baasu nutti jabaateerti akkasiiti waan jettu jedhiitii Hayyee galatoomii.
hundi keessanuu asumaan nagaatti ni jira. Ayyee galatoomii namoonni yeroo kanaatti rakkoo tana keessatti nu daawwattanii haala jiru nu jalaa fuutanii sheer gootanii dhugaa jirtu asirratti affeeramtanii yeroo keessa fixxanii dhimma kanarratti dubbattan warri garee san keessattis wal agarree hojii gugurdaa kana hojjettan baay'ee isin galateeffadhaa baay'ee isin dinqisiifadhaa akka sabaatittis akka namaatittis dhugaa galata rabbiitiin dhugaa galata guddaa sochiin nu goonu kamiyyuu namni yoo wal jaare yoo tumsa qabaate yoo afaan tokko yaada tokkoof kaayyoo akeeka qabsoo yookaan warraaqsa waaraa kan injifannoodhaan goolabamu yoo qabaate eenyullee galma akka gahu mul'anni isaa sun akka dhandhama ta'eetiin isa dhandhamachiisu asirratti waa hedduu garree jirra kallachiis namoonni biraatis jirtanu ilmi namaa yoo afaan tokko qabaate bakka inni gahu nu beeytanii hojii hedduu rakkoo ummata gammoojjii Baalee fi Gujii Boorana Harargee keessa jirurra jalqabnee hanga ijoollee kanaatitti wanni dalagame wal jaarree keessaa wanni dalagame waan xiqqaa miti dhuguma siyaasarraa akkas walaba ta'anii dhimma ummataa kana yoo dubbatan abbaan fedhe si jaalatus si jibbis galmi kee guddaadha jechuudha. Maaliif aantummaa ummataa yoo qabaatte eessayyuu akka geettu baay'ee barnoota guddaa koolejii guddaa muuxannoo guddaa as keessatti agarree jirra. Eenyullee taatammee waa'ee ummata keessanii waa'ee ijoollee teessanii waa'ee rakkoo ummata keenyaa kana bakkayyuu taatanii eessayyuu taatanii waa'ee ummata kanaa dubbadhaa barreessaa nama waa barreessu jalaa fuudhaatii raabsaa kana wanni guddaan dhimmi siyaasaa biyya kana keessatti waggaa jaarraa tokkoof walakkaa gaggeessinee jirra homa takka bu'aa isaan garra homa parsantii 100 keessaa 2 bu'aan argine itti du'uu malee itti miidhamuu malee. Wanti nu qilleensa irratti haasofnu leenco baga nagaan dhufte arfaaji wanti nu dubbannu qilleensa irraa bubbisuu malee tarsiimoo lafa qabsiisuu namni tokko hin dandeenye istilna. Kanaaf mee ijoollee masuudii tanarratti tarsiimoo qilleensa irra jiru kana lafa buufnee fayyadamnee bu'aa isaa garree achi booda rakkoo biyyaallee haala biyyaallee osoo dubbanneessiniin jedha ulfaadhaa galatoomaa yeroo kana hunda nurratti fixanii namoonni nu daawwatanitti warri sagalee waliin taanaa fi jettan yoo ka jiraattan taate keessa nu dubbisa. Leencoo baga nagaan warri sagalee waliin taanaa fi sagalee addaan hin kunnu ijoollee ta'e nafa isaan furmaata argatanitti ni taanaa warri jettan keessa na dubbisa yookiin sona dubbisa. Waan akkasiitii galatoomuu ulfaadhu kalaas baafadhee jira. Keessaan nu dubbisaa fayyaa tahaa waan jiru ni goona waan ta'eef ulfaadhu fayyaa tahaa nagaadha galanni keessan walabummaa ta'u.